Kun sagantaa Oromiyaa Kalessa Hara'aa fii Boru. Sagantaa kana keessatti baroota dheeraa fi gabaaboo darban ulfinaan jaalalaa fi xiiqiin qorqalbii keenya keessa marmaarsuun bara keessa jirru immoo akka riqicha kaleessaa fi boruutti nama ceesisutti hubachaa fuuldureen keenya maal akka fakkaatu xiinxalla. Haala wal'ahaa jiruu fi jireenyi uume yookiin immoo uumuudhaaf deemu otoo baroota darban keessatti hordamnee hin hafin duubaa fi fuulduree keenya hawwiif gammachuu akkasumas ejjennoodhaan itti deemuudhaaf sagantaan kun uumame. Yaadaa fi qeeqa qabdan akka nuu qooddan sin gaafachaa sagantaa keenya duukaa bu'aan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya akkam bultan kun sagantaa Oromiyaa Kalessa Hara'aa fii Boru jedhudha. Sagantaa kana keessatti waan darban haalota darban siyaasaa fi gaarii fi badaa waan darban irra dhaabbachuudhaan hamma iddoo jirru xiinxallee gara fuulduraatti garamitti deemnaa, biyyi sun garamitti deema, uummanni Oromoo garamitti deema kan jedhu egaa waan darbee waan hammaa fi waan boruu xiinxallaa jechaadha. Idda Empire Itoophiyaa jedhamtu kun dhaabbattee barri 150 haa ta'ullee malee akka bara kanaatti namni fedhiisaa akka barbaadetti gadi bahee sodaa hidhamuu yookiin ajjeeffamuu tokko malee akka dubbatuu fi walfaana akka burraaqu kan ta'e barana qofaadha. Kuni hundi keenya itti gammannaa namni baay'een biyya alaatii galanis yookiin immoo miidiyaawwan naannoo addunyaa hundumtuu kana gabaasaniiru. Haa ta'u malee carraa kana akka dhufu kan godhe uummata Oromoo dhiiga isaatii fi lafee isaa cabsee dhiiga isaa dhangalaasee carraa kana fide. Garuullee kun haa ta'uti carraa argame kana keessatti bu'aa guddaa kan argatu Oromoo otoo hin ta'in warra Itoophiyaa dullattii deebisuudhaaf yookiin immoo Itoophiyaan akka duriitti deebuu qabdi jedhee hawwu ta'uusaa kan arginu alaabaawwan Minilik yeroo baay'ee Finfinnee keessatti fannifaman naannoo mana amantiitti keessaa mana Ortodoksiitti fannifaman hiriira isaan godhanii Oromootti arrabsan kan akka Gobbaa fi Asallaa keessatti Jimmatti godhan kanaa fi deebi'anii immoo gorsitoota ta'anii mootummaa amma jiru kana yaada isaa jijjiirsisuudhaan gara Oromootti garagalee Oromoon Oromoo akka jeequu gochuu irratti egaa hiree guddaa carraa guddaa kan argate du'aa fi ajjeechaa Oromoo irratti raawwatame irraa bu'aa guddaa kan argate jara kana jechuu hin dandeenya. Egaa haala kana keessatti akkuma beektan Oromoo kitila 5 kibbaa fi baha Oromiyaatti buqqafamanii naannoo isaanii irraa qabeenya isaanii dhiisanii ari'aman otoo hin dabalatin kan ajjeeffaman, kan hidhaman, kan reebaman torbeedhuma kana keessa torban 2 darbe 3 kana keessatti lixaaf kibba Oromiyaa, kaaba Oromiyaa kana keessatti raawwatamaa kan jiru arguu dandeenya jechaadha. Kanaaf egaa qabsoon Oromoo kun, dhiigni Oromoo kun, caccabinni lafee Oromoo kun bu'aa Oromoodhaa akka barbaadetti argisiisuu dhabuunii fi Ormii qabsoo Oromoon godhee haala bareedaa uume kana keessatti burraaquunsaa zamana dargii nu yaadachiisa jechaadha. Zamana dargiis ilmi cunqurfamaa, ilmi qotee bulaa haala gaarii uumeet Haayila Sillaaseedhaan wallolee dhumee hidhamee bahee garuu deebi'ee waan sana kan jalaa qolatee fudhatee aangootti ol bahee Mangistuu Hayilamaariyaam gorsuudhaan qabsaa'ota Oromoo baay'ee akka Dr. Hayilee Fidaafa ajjeesise Mayisoon kan rukuchiise, Icaat kan rukuchiise jaruma sana ta'uudha jechaadha. Kanaaf egaa maraamartoo kana keessatti haalli Oromoon maal gochuudha irra jira, maal gochuudha qaba kan jedhu kaafneetti haasofnaa. Keessaayyuu immoo akkuma beektan abbootiin gadaa haati siiqqee dhiyoo kana dirqama waboo wajjin haasa'anii waboo simatanii akka waboon gara nagaattas deebi'ee lola dhiisee dhiigni akka hin gannambine bobba'aayyuu jiru jedhama. Akka hundi keessan dhageessan egaa obbolaawwan koo hundi keessan haa ta'uti abbootiin gadaa haati siiqqees innaa sana kan waadaa galan hololli dhaabbachuu qabaa, ajjechaan dhaabbachuu qabaa haa jedhan illee malee ajjechaan mana namarratti gubuun akka jiru immoo dhiyoo kana cita gara Booranaa fi Gujii kana keessatti namoonni
cidharra jiran isa fuudhus ishee heerumtus ajjeesuudhaan namooti isaa wajjin jiranis ajjeesaniiru. Kabiraa mana faa gubaa akka jiran keessaa naannoo Gujiitti mannootiin baay'een daldalli hundumtuu akka gubatan motor biskileetiin faa akka saamaman kana arginaa jechaadha. Walumaa galatti ennaa haalli akkasii deemu kana gaa naannoo Tigraayitti immoo Tigraay nagaadhaan jiraatti biyya Impaayera Itoophiyaa jedhan kana keessa waan jiran fakkaatan. Maaliifin yakkamtoonni kan akka Geetaachoo Asaffaa ammallee achi dhokatanii jiru. Namni tokko isaan tuqaan jiru. Sanuma keessatti immoo bajatiin biyya sanaa ramadame harka 80 kan biyyittiin keenya liqeeffattee jettullee Tigraay kennamaa jira. Egaa haala kana laalchisee wanti mari'annu asumarratti gaa hundaa jechaadha. Akka fedhii keessanitti duubatti deebinee kan amma jiruu fi kan fuuldura ta'uu qabu irratti haasofna. Gaafii koo obbo Odaa irraan jalqaba. Akkuma duratti tuttuqee Odaa. Abbootiin gadaa fi haati siiqqee akkuma jedhe hololli haa dhaabbatu, ajjechaan haa dhaabbatu. Idda sun dhaabbatee boodayyuu waa'ee nagaa buusuu haasofnaa, waboo galchuu irratti haasofnaa jedhaniiru. Amma garuu otoo haalli kun jiru, haalli nani tuttuqe jiru, akkamittiyyuu wanti araaraa jedhan kun dhugoomuu danda'a. Yoo dhugoome dhugoomuu danda'aayyuu silaa'uu haala kana keessatti kan jedhu deebii wayii maal sitti fakkaata? Bareeda jalqaba irratti hangama kiyyaan namoota haala gartee amma gumiin gadaa fi abbootiin siiqqee manguddoonni Oromoodhaa jalqaban kana nama akka malee without a condition gargaaru keessaa tokko haa ta'u malee kanneen isaan gaafatan keessaa tokko ololo akkuma tuu jettetti ololo irratti ofuu dhaabuu, waraana dhaabuu, walloluu dhaabuu kan jedhuu fi dabrees immoo waan nu barbaannu nu gargaaraa kan jedhu irratti xiyyeeffata. Hanga ammaa kar tokkoon kan argaa jirru xalayaalee babbahuu fi waan adda addaa irraa kan argaa jirru kar tokkoon wanni kun fudhatamaa tahee gargaarsi barbaachisu yeroo kan namaa jiru argaa jirra. Kara kaaniin immoo isaanumaahuu sadarkaa masaraatti yookaan immoo waajjiratti gaafa yaamanii dhaqanii gaafa waa haasofsiisuudhaaf yeroo gaafatanitti jalaa diduu guyyaa 2-3 faa bulchuu waan akkanaa kanaatu mul'achaa jira. Olollinis ammas Facebook irratti karaa qindaa'e tokkoon deemaa akka jiruttiin argaa jira. Karaa birootiin immoo reefu jalqaba irratti wixee jirta. Silaa akka dhaabatti adda bilisummaa Oromootii fi paartiin ODPdha waan kana gartee in good faith garsiisanii wanti kun akka milkaa'u godhuun osoo irraa eeggamu lolli karaa adda addaatiin deemaati jira. Namni hidhamaa jira. Akkuma jettetti manneen gubamaa jira. Amma fakkeenyaa fi dheengaddumaa'u kaleessa na fakkaata. Kaleessumaa'u ganda saawweenaa jedhamuun keessatti manoota 30 kan Oromoo Gujii keessatti gubame jechuudha. Kana oggaa laallu dhugumatti wanni kuni karam deemaa jira kan jedhu kun gaaffiidha. Maaliifi abbootiin gadaa namoota gartee uummanni Oromootis abdii guddaa irraa qabu, kabajaa irraa qabu, aadaa keessattis gartee waan murtaawaa tahe keessatti murtiin isaanii hundinuu kan nama hundaan kan Oromoo ta'e hundaan fudhatamuu qabudha. Ammoo kan argaa jirru waan san fakkaata akkan tahini gama kiyyaan kan argaa jiru. Ajajni isaanii hojiirra oolaa hin jiru. Raayyaan ittisa biyyaa karaa adda addaatiin waraana bilisummaa Oromoo irratti kan isaan lola walirraa dhaabaa jaamesan duuluu qofa osoo hin ta'in ummataa'uu hiraarsaa ajjeesaa jiru.
deebisaan isaan deebisanillee hedduu waan nama qaanyeessaati maaliif akkana gootan hoggaa jedhamu. Namni Jeneraal Juulaan faan bahee waan kanaa quban qabnuu sadarkaa jiruutti gahee jechuudha. Araara sana jechuu isaati araara itti Araaruma kanaa quban qabnuu jee wanni sadarkaa jiruutti gahee jira jechuudha. Ammoo akka akkasin ta'een beekamaadha. Gaafa obbo Lammaa biratti manguddoon dhayite namoota present ta'e keessaa tokko isaahu. Achi kan ture jechaadha. Achi kan kanin harkaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf akkuma gartee gaafa wayyaanee sanitti ololli ammallee oofamaa jiru hedduu guddaadha. Kan hedduu na dhibaa jiru immoo fakkeenyaaf amma qeeroo haa fudhannu. Sadarkaa qeeroon gartee akkaataa birootti itti ilaalamuu gahee jechuudha amma. Akkasitti ololamaa jira. Ammoo amma gartee qeeroon dhiiga itti gadi naqxee qabsaawaa turtee wayyaanee sadarkaa kanaan geessee fi Oromoollee masaraadhaan geesse kana yeroo ammaan tanaa kanatti kan harkaa jirru akka waan qeeroon gartee inumaahuu qaama badii taatetti irratti ololamaa jira jechuudha. Ammoo warreen akkana godhan kuni dhugaa yoo dubbatte takkaa Oromoo bira dhaabbataniitis qabsaawanii hin beekan sadarkaa sanitti. Amma immoo anjaa argatanii isaan abbaa taayitaadhaa sadarkaa ta'utti yeroo gahan isaan irratti sadarkaa adda addaatiin olola oofuu jalqaban jechuudha. So kana kanin ana harkaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Ammoo akkaan ani laalutti I hope qabsoo ammaan tana uummanni Oromoodhaa dhiigatti gadi naqe kana haala amma jiru kana sabatiinsa agarsiisuudhaa fi fuulduraas akka tarkaanfatu godhuudhaaf haalan kun hundinuu yoo gartee akka Oromootti ilaalamee namuu fudhatee hojiirra oolche wayya malee ammallee haala uummanummaan Oromootu yookaan immoo sadarkaan amma irra jirru kunu shakkii guddaa keessa akka jirutti harkaa jira. Baay'ee galatoomi. Obbo Raggaasaa egaa waan amma Obbo Odaan jedhe sirriitti caqasteetta. Jarri kuni idduma waa'een araaraa kun dubbatamuu jalqabee iddasii booda kan xayyaaraan ka'anii naannoo lixa Oromiyaa magaala Reeban. Biraanuu Juulaan amma jettu kunis iddasiiyyu kan inni bahee waanuma araaraa takkaa'uu hin dhageenye jedhe garuu isatu immoo achi ture biiroo Obbo Lammaafaa kan ture isa gaafa jaarsoliin abbaan gadaa fi ati siiqqeeffaa immoo masaraa Dr. Abiyyi deeman illee immoo kan achi ari'e isaa deemaasii jedhee kan ari'e isaa jedhama. Kun haalli kun kan argisiisu fedhiin karaa sana akka hin jirreef. Ennaa fedhiin araara buusuu karaa amma warra aanga'oota ta'anii jiru karaa aba'oo immoo fedhii sana argisiisuun maaliif barbaachise sodaadha moo uummanni keenya akka hubatuuf immoo galuunumti wabooyyuu bu'aan isaa maali hoo walitti qabanii akkuma kanaan dura hursootti naqan sana hunda isaaniiyyuu achitti naqanii yoo fixanoo attamittiyyuu waboon galuun gaariidha jettu haala sana keessatti. Galatoomi. Kaduraa piroosesii adeemsa hanga irraatti irra geenyee adeemsa maqaa araaraatiin biyya sana keessatti nagaa buusuudhaaf karaa adda bilisummaa Oromoo fi qaama mootummaa Itoophiyaadhaan godhamaa as ga'e kana akka hawwiittis hawwii keenyadha. Akka nagaan bu'u araarri kun akka inni milkaa'uu fi amma dandeenyu yaada keenyallee kanneen kennaa ture keessa yaallanat argitu kuni walumaan ture jechuudha. Ammas hawwiin keenya dubbiin kun akka inni nagaadhaan dhumudha. Jijjiiramni biyya sana keessatti ta'ee jedhame amma erga Haile Maariyaam Dassaaleny akka Prime Ministeriitti resign godhe amma waggaa guute natti fakkaata. Achirraatii Dr. Abiy Ahmed akka Prime Ministerii haaraatti achuma mootummaa establishmentii sana keessaa kan inni filame immoo waggaa guutuuf amma April kana dhufu ta'uudhaaf deemaa jechuudha. Yeroo kana keessatti waan hedduu argine amma waan lafa jiru realitii dhugaa lafa jiru irratti yoo haasofne isa kanatu gara fuulduraatti nu buta jennee amanna. Kaduraa addi bilisummaa Oromoo politically
mo'umsa guddaa argateera yeroo kamiyyuu caalaa jedhee amananii. Sababiin isaa adda bilisummaa Oromoo dhaaba uummata Oromoo keessaa maddee ammoo reyaalitiin Itoophiyaa kan dhale sababii ta'ee fi qabsoo bara dheeraa godhe keessatti qabsoo kana seeraan biyyatti yeroo galchu qabsoo uummataati. Waraanni isaa, jaarmiyaan isaa, hoogganni isaa, ayidiyooloojiin isaa kan uummata Oromooti kan jedhu. Anan garraatti akka pirinsipilii taasifamaa ture amma fuudhee harka Oromoo kaa'eera jechuudha. Haala sana keessatti dhimmi waboo ka'ee Asmaraa irratti akkaataatti walii galamee Raashiinatti fakkaataa hojiirra ooluudhaa dhabnaan sun atakaroo uumee inni sunuu mataansaa dhugaa tokko gadi baasee jechuudha. Dhugaanni gadi baase suni qaamni mootummaa yeroo sana dhaqee negosheetii godhe waan waadaa gali sana gochuu hin dandeenye. Yookaan fedhii hin qabu ta'a. Yookaan immoo akkuma mootummaattuu caasaa isaatu waan inni godhu sana baachuu dadhaburraa maddas ka jedhu akka adda addaatti hiikkachuu ni dandeenya. Haa ta'u garuu abaawoon kanatti dabalee ijoolleen bosona jirtu kanneen waggaa 20 waggaa 15 nu waliin qabsaa'aa turte ilmaan Oromooti. Qabsoon kun qabsoo Oromooti. Ijoolleen kun qabeenya Oromooti. Kanaaf waboon kan Oromooti. Waan ummati Oromoo boorratti murteessee ni fudhannaa ka jedhuun abbootii amantaa, abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa akkasumas namoota prominentii ta'an kanneen akka Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Jawaar keessatti argamanitti kun kennamuusaa ifaadha. Amma gaa maaltu ta'e araarritu dubbatamuu ka torban darbe yookaan immoo baatii darbe duwwaatu hin ta'in erga adda bilisummaa Oromoo biyya seene Septembar 15 irraa qabee waraanni guyyaa tokko illee hin dhaabbanne. Waboorraa waraanni hin dhaabbanne, ajjeechaan hin dhaabbanne, hidhuun hin dhaabbanne, waajjira adda bilisummaa Oromoo ergasii naannolee adda addaatti aanaalee godinaalee Oromiyaa guutummaatti dhaabbate gariinsaa cufameera, gariinsaa hoogganis irraa hidhameera. Iddoo kana geenyee jirraa jechuudha. Kanaaf danqaaleen gurguddaan uumamanii jiru jedheen ilaalan akka kootti. Danqaalee kana keessaa primarily inni jalqabaa sababiin inni jalqabaa mootummaadha. Attamitti jedhi. Mootummaan tokko kanatti amantaa irratti godhattu mootummaan kun caasaasaa gubbaadhaan amma gaditti control godhee Office of the Prime Minister irraa qabee hanga aanaa amma godaa hanga gandaatti kanneen caasana keessa jiranii afaan wal fakkaataa dubbachuu yoo danda'an, yoo ajaja walirraa fudhatu ta'e, yoo waan mootummaan jedhu hojiirra oolchu yoo ta'e amantaa irratti godhatta. Maaliif mootummaan state government ni jedhamu suni safety netidha biyya fedhettu. Anaanis protectii godha, isinis protectii godha. Oppositionis paartii isa jaallatus protectii godha. Sitini lammii isaa sababii taateef. Mootummaa Itoophiyaa mootummaa Dr. Abiy garuu yeroo ilaallu faallaa kanaati. Waan Dr. Abiy akka mootummaa federaalaatti jedhuu fi waan Obbo Lammaan akka bulchiinsa naannoo mootummaa Oromiyaatti jedhu caasaan inni gadi faallaasaadha kan inni dubbatu. Fakkeenya makaasteetta Jeneraal Biraanuu Juulaa dheengadda addi zamantti gadi ba'ee waan akkasii dhagayeeyyuu hin beeku. Araarri jiraachisuu dhagayee hin beeku. Kanaaf waraanni keenya nagaa eegsisuu akka itti fufu ajaja kanadhaan dabarseedha kan inni jedhe. Kun baay'ee nama qaanessaa. Inni kun kan inni mul'isu caasaan mootummaa wal dhagaa hin jiru, wal ajajaa hin jiranii. Inni kun immoo akka ummataatti mootummaa kanarratti amantaa akka hin godhanne nu godhaa jechuudha. Haala akkasii keessatti raayyaa ittisa biyyaa inni jedhamu, the National Defense Force jedhanii innis taxpayer money'dhaan qabeenya ummataatiin inni jiraatu suni inumayyuu biyya tiksuurra madda shororkeessummaa ta'ee taa'eera. Waan dheengadda ta'e Rundasaanis Jaalodaanis dubbattaniittu. Fakkeenyaaf amma dhiyaa baha Wallaggaa keessatti lafa eebantuu jedhamutti ijoolleen lamaan ijoollee waggaa 17 waggaa 16 abbaa jalatti ajjeefamanii. Ani naannoo sana nan beeka sababii naannoo dhaloota koo ta'eef. Dhugaa dubbachuudhaaf ummati kun ummata saayikii lolaa yookaanis immoo ummata akkas troublesome illee miti ummati sun. Yoo barbaachisaa ta'e nama si dhaggeeffatu, ummata si dhaggeeffatu, ummata tasgabbaa tokkodha. Ijoolleen kun amma kanaatti balaa taatee mootummaadhaaf abbaa jalatti sababii isaan du'aniif hin jiru ture. Darbee Booranatti, naannoo Gujiitti Booranatti misirroota ajjeefame. Kanadha kan nuti argaa jirru. Akka Maartin Luther King jedhu naannoo dhaloota koo akka fakkeenyaatti kan kaase malee gochaan hamaan biyya lafarratti eessattuu godhamu balaaleffatamuu qaba. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere jedha Martin Luther King. Iddoo tokkotti Ameerikaatti lafa jirutti injustice hin jira taanaani justice isa biyya biraa jiruufis immoo balaadha wanni kun. So injustice naa jennu Oromoodhaa fi
seerri yoo iddoo tokkotti biyya biraatti kabajamuu dadhabee iddoo kaanittis kabajamuu dadhabuu isaatiin mirga namaa. True. Mootummaan kun maqaa adda bilisummaa Oromootiin Oromoo sababii taatee fi Wallaggatti yoo si ajjeese Harargeetti waan inni Oromummaa keef si dhiisu tokko illee hin jiru. Booranatti si ajjeese taanaan Ambootti waan inni si dhiisu hin jiru. That's what it means. Jarri kun akka carraarra bu'e malee taargetiin Oromoodha. Kana ka gochaa jiru raayyaa ittisa biyyaadha. An akkana ofii koo ilaalutti namni kunuu gabba'ee dubbateera. Jeneraal Birhaanuu Juulaa assistant major shumii deputy chief of staff mootummaa sanaati. Genocide illee gaafatamuudha danda'a. Anadha kan ajaju, anadha kan bobbaasee jedhee admit godheera. Haala akkasii keessatti nagaan bu'uu hin danda'a jechuun baay'ee rakkisaadha. Danqaalee tokko keessaa tokko kana. Kaan hoogganoota adda bilisummaa Oromoo hidhamaniiru. Gariin isaanii ba'aniiru. Jaljabeessaa fudhatte miseensa shanee gumee adda bilisummaa Oromoo abbaa isin hidhayyuu hin beeknu nuun jedhanidha kan inni jedhu. Biyya tokko keessatti biyya manni hidhaa jirutti namni si hidhu jirutti abbaa si hidhu garuu wallaaluun kun qaanidha. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana dubbachuu isaatti illee baay'eetti qaana'uu danda'uudha qaba. Caasaan OPDO kliikiidhaan caasaa namootaatiin walamantaadhaan mindaa isaanii fi qabeenya horatan sana qabeenya lakkaa'uu hin dandeenye horatan sana protectii gochuudhaaf namoota giruupiidhaan hojjetan irraa kan hafe akka caasaa mootummaatti hojjetaa jiraachuu isaaniidha kan akka isaan jiredha kan inni argisiisu. Sanarra darbee kan utuun meenshinii godhin biran dabarree kan koloneel Gammachuu Ayyaanaa kabiraa kan baay'ee nama gaddisiisudha. Qabsoo keessa ture akka miseensa OPDO'ttis mootummaa kanaafis hojjeteera. Geetaachoo Asaffaa fa'aa caalaa Abbaa Tsahaayee fa'aa caalaa garuu wanjalan hojjenne biyya sana keessatti namni kun. Tigraay akkuma sila Odaan jedhe de facto autonomous state mataa isaa danda'e ta'eera. Amma akkaataa isaattiin 45ffaa anniversary TPLF ayyaaneffatan alaaf keessatti. Keessumooti biyya alaa turan kanneen akka Siyyee Abrahaa warri durri taayir godhanii keessaa deeman akka honor of guestiitti dhufanii yeroo isaan kabajatan. Biyya autonomous ta'e tokko fakkaata Tigraay. Kanaaf mootummaan Dr. Abiy Tigraayin dhaqee nama kiraayimii hojjetu tokko akka biyya isaatti poolisii ergee poolisii federaalaatiin qabsiisuu hin danda'u taanaan biyya sana kontrol gochaa hin jiru jechaadha. Kan keenya irratti garuu Oromoo irratti garuu wanni kun jabaataa dhufuun. Kanarra kun hundumtuu jiru amma danqaalee fi amantaa mootummaarraa uummata Oromoo dhabaa deemuu isaa kan jajjabeessaa jiru poolisii mootummaan siif himaa jira. Boundary Commission waan OD ta'e tokko Boundary Commission daangaa Oromiyaa fi Somaalee daangaa Oromiyaa fi Gumuzi warra sararu eenyu fa'isaan Finfinneedhaan warra ba'anii hin beekne warra FM'dhaan Oromoo arrabsaa oolan warra namni afaan Amaaraa qajeelchee hin beekne rezidentii Finfinnee ta'uu hin danda'u warra jedhantu isaan kanatti shuumame. Namni Oromoo substantial ta'e tokko keessumaa namni adda bilisummaa Oromoo lisin bataayii tokko godhu tokko iddoo keessa hin jirretti feetii keenya feetii koo feetii Rundaasaa Rundaasaa murteessuudhaaf. Obbo Mararaa qofaatu achi keessa jira. Obbo Mararaa qofaatu keessa jira. Minoritiidha. Dr. Mararaan jira. Namooti murtaa'an jiru. Very minority. Irra caalaatti garuu warri vocal isaan kana. Kanarra darbee dhimmis taachuu jira. Isa kana booda kaasuudha dandeenya. Amma ila waan ani duratti tuqee wanta amma dheerina keessa otoo hin tuqin darbite tokko haala gaafuma aba'oon Eertiraarraa biyyatti gala jedhame jalqabee sabotaajii irratti hojjetamaa jiru. Beekaa gufuuwwan jala dhaabamaa ture. Otoo jiruu sana keessatti aba'oon hiikkachuun gaariidha nagaan gara filannootti gaariidha jedhee amanuunsaa sun gowwummaadha moo sodaadha jedheen ture. Kana gabaabsitee danaa himtee booda gaafii biraan Dr. Qadiidaadhaaf qaba. Akka pirinsipiliitti addi bilisummaa Oromoo qabsoo bifa adda addaa geggeessaa ture. Qabsoo dippiloomaasii, qabsoo siyaasaa fi qabsoo hidhannoo geggeessaa ture. Yeroo biyyatti ol deemu garuu haalli akkan qawwee kaasuuf sibiila kaasuuf na godhe sun hin jiru taanaan waan lolatti fuufuu hin qabu nagaanaan hojjedha ka jedhuun ifatti wisely akkasitti murteeffatee gale. Murteen sun sana. Amma murtee sana kan faallessee murtee sanaa fi amantaa sana ka diigaa jiru gama mootummaadhaan waboo irratti waraana bilisummaa Oromoo ka biyya keessa duraanuu lafa qabatee ture. Akkaataan itti qubatuu fi akkaataan itti gaafatama biraa fudhatu irratti ani hiikkachuun jedhu waboon hiikkachuu qaba hin qabu wabootu murteeffata. Garuu waliigalteen adda bilisummaa Oromoo kan inni jedhu waboon
haala lolli hin jirre keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo nagaan oofachuu dandeenya taanaan haala qawwee kaasuun hin barbaachisne keessatti waboon qaama seenaa uummata Oromooti. Godaannisa keenyadha. Kanaaf itti dirqamni isaa jijjiiramee dirqamni biyya sana keessatti akka qabsoo bilisummaa Oromootiifis tolu, akka Oromiyaadhaafis tolu, akka biyyaafis tolu irratti waan ta'uudhaa malu mootummaa wajjin waan dubbate qaba. Isa sanatu cabeedha. Inni sun cabee isa sana mootummaan cabsee korrektii gochuurraa misteekii itti fufe, dogoggoroota itti fufe, ajjeechaa, hidhaa, boundary commission, all this inni nama jechaa ture suni itti fufinsa dogoggora isaanii sirreeffachuurra itti fufanidha malee anamma gama kootiin waboon hiikkachuu qabaaf hin qabu waboodha kan murteeffatu. Isa kan hidhatee itti beelee itti rakkatee arrallee itti rakkachaa jiru. Kanaaf mirga dhaabbateef qaba wabooni waan amma jaarsoliin biyyaaf adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan irratti waliigale immoo inni kun akka milkaa'u irratti waboo wajjin faristaan dubbatanii isa kanadha. Kan nuti eegaa jirru isa kana. Levelii kanarra geenyee jirra. Iddoo kana geenyee jirra jechuudha. Baay'ee galatoomii. Dr. Qadiida hamma gaalaalii deebii gaafii kiyyaaf obbolaan keenya lamaan kun kennan irratti wanta dhageessu gaafuma waboon Eertiraa irraa ka'ee galee jalqabee duullis hin dhaabbanne, ajjechaan hin dhaabbanne, hacuuccaan hin dhaabbanne, gufuutti ta'uun hin dhaabbanne jedhanii akka jeneraal Juulaa kana fa'aa tuttuqanii rakkin takkaa'uu quban qabnu hin beeknu kan jedhu sobuma qulqulluu kan annaa godhan amma immoo akka Raggaasaan jedhutti nuti karaa nagaa yoo ta'e nu wayyaa sodaas miti garuu xiyyitiidhaan qabsaa'oo mannaa karaa nagaa kanaafiyyuu aba'oon filannoo sana godhate jeequmsa mannaa lubbuu nama gaaga'uu mannaa biyya gaaga'uu mannaa karaa nagaa filateedha amma dubbiin. Garuu eega wanti godhamaa ture beekaadha ta'e attamitti dogoggora jedha Obbo Raggaasaan amma dogoggora mootummaan koloneel Abiyyi dogoggora saarraa deebuu didee jedha ammas dogoggora jedha. Waan beekaa godhan tokko dogoggora jechuu dandeenya Dr. Qadiida. Waan beekaa godhame dogoggora jechuun danda'amu. Garuu ammalaa waa'ee waboon uummatatti dabalamu hiikkachuu otoo hin ta'in uummata mootummaa Oromiyaa keessa akkasumas raayyaa ittisa biyyaa dabalamuu suni walii galteen godhame sun hojjaarra ooluu hafuusaati rakkoo kan fide. Amma dhugaadhaaf jechuudhaaf biyya tokko keessatti waraanni lama hin jiru. Garuu rakkoonsaa waboon uummatatti dabalamee waraana biyya suniitti wayii special unity Oromiyaa ta'uudhaaf akkatti hojjaarra ooluu dide sun rakkoonsaa. Malee gara fuuldura waboon waraana yoo dhugaa dimokiraasiin biyya sun keessatti dhalate meeshaa qabatee bosona keessa taa'uun irra hin jiru. Uummata unuuf hidhatee unuufan du'aa jiru uummatuma Oromoo suniif. Garuu akkatti hojjaarra ooluu hafuu suni walii galteen Asmaraatti godhame sun hojjaarra ooluu hafuunsaa isa rakkoo kan fidaa jiru jechaadha yeroo ammaa kana. Ammaaf garuu waboon dhaabbate uummata Oromootiif. Amma Obbo Daawud Ibsaa gaafa ibsa kennan sun uummata Oromoo fi abbaa gadaatti kenneeraa jedhe. Waboonis kan dhaabbate uummata Oromootiif. Eega uummata Oromootti kennee an godhamuun irra ture akka otoon anila warra teeknikii keessa sun ta'ee dhuguma gara fuulduraa nageenya fiduudhaaf yaade dura maaliin godhaa uummata inpuutii uummataan gaafadha irra deebiin dura. Uummanni maal jedha? Yaada uummataan gaafadha. Maali akkamitti galchine wayyaa maal wayyaa galuunsaa silaa hin oolu. Uummatatti dabalamuunsaa hin oolu. Waraana ittisa biyyaa haa ta'u, waraana Oromiyaa haa ta'u garuu akkamitti galchine wayyaa. Yoo galee rakkoon gara fuulduraa Oromoo irratti dhufu maalidha? Advantagein dhufu maalidha jedhanii uummata eega gaafatanii boodammoo kan uummanni jedhe sun isaan walitti fidanii modify godhaniitiin immoo dhaqanii waboo dubbisuu ture. Waboo eega dubbisanii booda walii galteen eega godhamee booda akka teeknikaa abbaan gadaa jedhe sun irratti eega abbaa gadaa uummanni Oromoo haa galoo jedhe Oromoodhaaf dhaabbatee rakkoon eenyuuf waraanuuf bosona teessaa jechaadha. Uummanni Oromoo galii uummatatti dabalamii nutti dabalamii yoo jedhe rakkoon qabu. Amma inni hin godhamne teeknikiin suni rakkoo qabaa jechaadha. Kaan amma Obbo Raggaasaan jedhe waa'ee jeneraal Bilaanuu Juulaa suni ani jeneraal Bilaanuu Juulaa rakkoo qaban jedhu. Maaliifi
amma kanaan dura waggaa argitan walii galteen gaafas godhame suni ABO fi Oromiyaa gidduudha. Maaliif Dr. General No, Dr. Simee ture gaafas iddoo bu'aa ture an ture gaafas jechuu kooti. Dr. Simee waggaa achi taa'u Oromiyaa iddoo bu'eeti malee federaalii miti. General Biraanuu Guutaa immoo itti gaafatamaa itti aanaa jedhama miti. Itti aanaa itti gaafatamaa General Itaamaajoor Shumii federaaliiti. Kanaafuu ABO'n dogoggora godheeraa jedhani. Maaliifi dogoggora karaa tokko godheeraa karaa tokko immoo rakkoo amma Oromiyaa keessa waan jiruu fi Oromiyaa wajjin walii galii gochuunsaa sirriidha. Garuu federaal levelii dhaqanii Asmaraarraa kan dhufani federaalii wajjin walii galanii waan ta'aniifi federaalii wajjin akkatti waboon bosonarraa baheetiin uummatatti dabalamu suni walii galtee hin goone nu wajjin hin dubbanne yoo jedhe jeneraaliin kuni amma akka isin jettanitti obbo Dr. Lammaa bira jira jedhameera isa ga'an hin beeku yoo jiraate dhagaheeraate hin dhageenye jedhee dubbachuun kuni sirrii miti. Garuu akka federaaliitti walii galteen hin godhamne nu wajjin hin dubbanne yoo jedhe dogoggora jedheen fudhadhu ani akka mataa kootti. Rundasa. Nan sirreessa akkatti Dr. Biraanuun understandi godhe. Dr. Biranu jechuun Dr. Qadiida. Ifama. Kaduraa jalqaba dogoggoradha akkamitti dogoggora jetta waan kuni mootummaan Itoophiyaa beekaa godha Dr. Abiy faa beekaa godhu isa jettee fi ani perspektiivii koraanaasaa nagaa buusuudhaaf poolisii qajeelaa hordofuudha turuutti malee poolisiin isaanii garuu waan nagaatti oofu miti kanarraa yoo dhaabbachuu baatanidha. Isaan sirriidhuma hojjenna jedhanii akkasitti. Raggaasaa poolisii yennaa jettu karoora jechuudha miti Oromoo. Karoora isaanii karoora nagaaf qabu mootummaan Itoophiyaa mootummaan Dr. Abiy karoora nagaaf qabu sana sirriitti oofaan jiru. Karaa dogoggoraarra oofaa jira jechuuti kooti malee isaan sirriidha nuti sirriidha baawwatu kana balleessee jechaa jiru. Kanaaf kun perspektiivii kootti danqaa mootummaan uumaa jirudha jedheen ilaala waan duraan listii godhe. Sirriidha amma galatoo dhiifama si yaalaa kutuu kootiif Odaa walii galtee numti gaafa sana godhame keessa amma fakkeenyaaf obbo Lammaatu Asmaraa dhaqee haa jennu akkana miti wanti isaa. Sirrii. Dr. Abiyyis dhaqee jiraami. Eega dhaqee kan biyya sana immoo Prime Minister jedhamee biyya bulchuu isa. Kan Asmaraa dhaqee obbo Daawud wajjin dubbatee isintu qabsoo nu barsiise kottaa biyyi kan keessanii galaa xayyaara isinii ergina chaartarii guuttanii galtuu jedhanii xayyaarichis immoo hin argamne gaafuma sanayyuu yaani oduu akkan qabu odeeffannoon ani qabu ABO kana galchuun humtuu nurra hin jiru jedhanii nama meeqatu maganee kadhatee erge. Yaadattu taanaan Minisootaa irrattis iyyuu waa'ee ABO gaafannaan ABO'n sin jettan Daawud Ibsaa mitiyyuu jedhee koloneel Abiy yennaa dubbatu yaadattu. ABO'n mittinuut Daawud Ibsaa dhandhamde jedhee naan dubbatu. So duubatti kan hafe ABO qofa ture jechaadha. Sanarraa immoo kan ilaallu fedhiin ABO galchuu sun akka hin jirree fi jarri tilmaamanii yoo ABO'n galee nu jeeqaa biyyi wanni qaba qarqaarsa uummataa qaba uummanni gara isaa deemaa nuti hin bushoofnaa nuti hin kufna kan jedhu sana sammuu isaanii keessaa qabaachuu ni ilaallaa jechaadha. Karaa biraa garuu Itoophiyaa tokkoomsuu irratti Itoophiyaa tokkitti kan jedhu sana irratti hojjechaa jiran sana irratti wanti nu argisiisu maddamar fiqir salaam achirraa ka'anii salaam ministeer fa'aa uumaniiru. Kanaafuuti ani kan isin jechaa jiru isinumti warri amma nuti as jirru kunu dogoggoraa jirraa'u. Mootummaan Dr. Abiy yookiin koloneel Abiy yookiin kan lammaafaa durahuu hin dogoggorre karoora qabu kaayyoo qabu kaayyoon isaanii sun ABO galchuu dhiisu yoo gales immoo rukutu kan jedhu sanaan yoo karoora qabaatanii turan amma nuti dogoggoraa hojjetanii maaloodha kan jennu suni danqaawwan amma uumame kun jennee nuti yaannu kun har'a miti kan uumame duruma'uu sammuu isaanii keessa jira. Kanaaf ati kan jettu danqaawwan amma argaa jirru irratti haasa'aa jirru kana maal fa'ii duruu turan immoo hamma haaraa uumamanii Obboodha.
Laali kan duraa waan manguddoon dabarsitee jette sana yaadachaa waa hedduurraa of qusadhaa. Haa ta'u malee amma kan Jeneraal Birhaanuu kana fa'aa waggaa dubbattanii amma waggaan allaalu laal waliigalteen kan ta'e biyyattii wajjiinii Oromiyaa wajjiinii kana jechuun akka amma nuti laallutti fi jiruttis kan biyyattii sanis bulchu kan Oromiyaas bulchu Oromoodhaa kan jedhurraan wanni ta'e garuu waa takka irratti wal hubachuu qabna. Waliigalteen ta'e suni honestly booda itti amananuu yaada isaanii jijjiiranuu we don't know haa ta'u malee waliigalteen ta'ee jira kanaas bakka adda addaatti yeroo adda addaatti ibsamaa ture. Waliigaltee san irratti hin rakkoon amma implementation hojiirra oolmayaa isaarratti rakkoon dhufaa jira. Kun immoo akkuma isin jettanitti jalqabumarraa jalqabne tokko lama sadii jennee yoo lakkoofne waa hedduu lakkaa'uu dandeenya. Garuu amma laali Obbo Juulaanis Jeneraaltichi Itamaajoor Suumii ittisa biyyaati kan ajajni irraa dhufu Obbo Dr. Abiy irraa. Amma akka Oromootti miseensa ODP yookaan immoo OPDOtis jedhu. Amma akka Oromootti dhimma Oromoodhaa ifi fudhatanii waan kana milkeessuudhaaf deemaa jiru moo akka maalitti waan kana uummata irratti waraana bobbaasaa jiru kan jiru kana gaafii guddaa nutti fite. By the way, Obbo Birhaanuu Juulaa kun Jeneraaltichi kun gaafa wayyaaneetis uummata irratti hoggaa bobbaasu wama akkanaa kana jechaa ture. Same thing. Wanni jijjiirama hin jiru. Qabsoo Oromoon goote kana keessatti asiin isaan gahuurratti qooda guddaa kan qabu qeerroo irraa jalqabee waraana bilisummaa Oromoo irraa jalqabee sochii uummataa kanaas kan dabalate yoo ta'u sadarkaa ammaan tana irra gahan kanatti at least uummanni Oromoodhaa waa xiqqoo takkallee taatu irraa benefitii argachaa jiraayii kan jedhu kan irratti nu geessa jechuudha. Kun immoo akka hin jirre garra. Dhugaa dubbachuudhaaf. Amma inni guddaan laal yeroo waraanni kuni uummata irratti bobba'u. By the way laal amma Abashaa warra Amaaraa laal. Qawwee isaanii qabatanii sadarkaa paarlamaa isaanii keessatti deemanii isaan uummata dubbisu. Baardaariif bakka kanaa kanatti qawwee qabatanii uummata isaanii dubbisu. Dhiiroo hiikachuun kun Oromoo qofa irratti dhufamoo Maali kan jiru gaaffiidha. Oromoon diinota adda addaa qabdu. Wayyaaneen jalqabumarraa maali poolisii maarree jettee kana Ogaadeenitti dhaabdee naannoo Liyyuu Poolis jettee Sumaaleetti dhaabdee Kaabattis gartee Benishaangul keessatti dhaabdee naannoo Affaar kanatti dhaabdee sabatiinsa uummata Oromoodhaa dhoorguudhaaf akka ta'e osoo beekamu. Wannummaan ammaan tana Oromoon agarsiifte kun shakkii jara akka jiru osoo beekamuu fi protective ta'uu akka qabu osoo beekamu Oromoon ifi deebitee kan biroo irratti osoo hin tahin ifirratti waraana labsuudhaaf lola oofuun kuni maali kan jiru amaree kun kan geessu maali gaafii amma in principle jarri kuni dhugumatti waan kanatti amananii deemammoo ammallee kanuma gartee tanaan dura wayyaaniin by the way EPRDF maata ammallee biyya bulchaa jira yaaduma santu deemaa kan jiru garsiisa. Ammoo karaa birootiin hoggaa laaltammoo TPLF laale amma ganna isaanii 40 kan hoggaa kabajan Itoophiyaa humbeenu sadarkaa jiru jiru. Guutumatti wanni isaan ololaa jiran karaa fedheenuu wanni isaan oofaa jiran hundinuu independent akka ta'an garsiisa. Kanneen immoo uummata Oromoodhaa saamaa turan ajjeesaa turan kan nufaa sadarkaa jirutu jira. Naannoo Amaaraatti immoo hoggaa dhaqxee deemanii uummata naannoo sanitti kanneen kush ta'anii ajjeesuudhaaf hiraarsuu qofa osoo hin ta'in
biyyattii Oromiyaa keessatti illee jeequmsa adda addaa uumuudhaaf tattaafachaa jiraachuun kun hundinuu hoggaa ilaalaa jirtu. Eessa nu geessaa kan jiru kun kana gaafii guddaa jala galaa jirra jechuudha ammaan kana. Amma fakkeenyaaf Amaarree amma alaabaa isaanii kan tanaan dura bakka adda addaatti ilmaan Oromoodhaa alaabaa adda bilisummaa Oromoodhaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kan dibaa jirtu irra deebi'anii alaabaa Minilik kanaan wanni jechaa jiru. Alaabaan san immoo alaabaa mootummaa Amaaraa ta'ee jira. Jechuun maali? Alaabaan mootummaa Amaaraa sanii Oromiyaa hunda keessatti dibamaa jira jechuudha. Kan biroo hafee ilmaan Oromoodhaa kan afaan Amaaraa dubbatan kararratti reebamaa jiru. Okay? Kun hundinuu osoo jiruu kun akkamitti itti dhaga'amu ooleedha. Dhugaadhaa Oromiyaadhaaf gartee akka mootummaa biyya bulchu sanitti special statusii kannaa jechaa hin jiru. Haa ta'u malee ummanni Oromoodhaa wanni qabsaa'eef waan hedduu waan ture deserve respect gartee waan ummanni Oromoodhaa barbaadu tokko tokko biyya ifii irratti gartee argachuu danda'u qabaachuun kuni waan guddaadha. So kanaaf amma warree fujeetti waa hedduu dubbachuu qusachaatiin jira. Ayyee mee ifama Odaa waa tokko nu yaadachiifte. Waa'ee Dr. Qadiida amma yaadotii obbolaan keenya lamaan kaasan irratti dhaabbannee otoo dubbannee in yaadatta. Tokkoffaa impaayera Itoophiyaa jedhamu kana keessatti dinagdee guddaa, uummata guddaa qabatee kan jiru Oromiyaadha. Embaasiiwwan kan jiran, masaraan mootummaa kan jiru, wanti hunduu handhuurri Itoophiyaa jedhan sun Oromoodha. Oromiyaadha eega jenne immoo warri sabboonummaa Oromoodhaa eessan sun yoo aangootti dhufan filannoonis humnaanis maaliin yoo aangootti dhufan Itoophiyaa sana mancaasanii balleessu kan jedhurraa shakkiin akka jiru naannoo Dr. Koloneel Abiyyi Faa irraa kan boomaa inni namootiin adda bilisummaa Oromoo keessa jiran hundi isaanii hin amanamanii tonkolanyoota hin kijibu galii qabu jibbaa impaayera sanarraa qabu kan jedhu sanaan deemu. Kun immoo namni Abashaa ta'e hundumtuu yookiin immoo Itoophiyaa jaalatu hundumtuu yaada kana hin qooddata. Fakkeenyaaf yaadattu gaafa Gimboota 7 jedhan suni Asmaraatti ba'e namni Jeneraal Kamaal Galchuu fi Jeneraal Hayiluunfaa Abbabaa Garasuufaa gaafa bahanii jijjiirama ofiin jedhan Hasan Hussein faa Leencoo Baatiin faa jijjiirama ofiin jedhan dafaniitu jara sana akka OLFitti fi inni silaa Obbo Daawudiin durfamu sun immoo akka injirretti OLF irraa jalqabee ilaalchisaa jijjiireera Itoophiyaa fudhateera sagantaa lafa kaawwate sana Oromoon hiree ofii murteeffatu kan jedhu sana jijjiireera jedhanii alaabaas maaloos hunda isaanii eenyuuf kennanii warra galchuu fa'iif kennanii jechaadha Haayiluu Gonfaa fa'iif. Suni garuu hin turre boodammoo ennaa ODF'n dhuftummoo የድሮ የኦኤልኤፍ አመራሮች የነበሩት ከዛሬ ጀምሮ ኢትዮጵያን ተቀብለው ወደ ሰላማዊ መንገድ ገብተው ኤጋ ማል ሲኒቲሙ ፈኒ ካራ namni Itoophiyaa dhaadheessu kun hundi akkatti namooti sabboonummaa Oromoo calaqqisiisan kana harka jalaa muree suutaan laaffisee balleessu irratti hojjetu jecha. Ibsaa gaafachuufan deema. Okay, gaafadhu gamaanis waan takkaan jechuu barbaada sirriitti. So kanarraa wanti barru utaalcha maarri gootu bilisummaa Tigraay qabdu alaabaa Minilik fannifamu kana Koloneel Abiyyi Faa yaada sana yoo qooddata ta'e ilaalchi sun hojjechaa jira. Ilaalchi Itoophiyaa atseewwan sana deebisuun hojjechaa jira. Otoo arginu sana cinaalumatti dhiifnee boonyeetuma nutis mirga argachuu qabna jennee mimmaan boo'uun kuni
hamma Tigree kana hanqanne Tigreenoo kan recognition argattee jettu jaa qawwee qabduufi haala sana hoo hin beekna attamitti of gowwoomsaa jirra moo hin jirru? I think injecting Rundasa innati amma jette waan gabaabduun jedha. Adiidaan gaafa Okay, mee jara gaarii. Tole Elaayyoo ani amma nan jedhu jarri ala waa'ee warra jijjiiramaa warra Jeneraal Kamaal Galchuu Haayiluu Abaa'oo jedhanii addaan baasuun gowwummaa isaaniiti. Maaliif itti fakkaateeti qaawwaa jirtu keessatti fayyadamanii qaawwaa sun unuun addaan tokko jajanii tokko badaadha jedhanii tokko Itoophiyaa diigaa tokko Itoophiyaa tokko godha jedhanii dubbatanii Oromoo addaan baasanii isaan faayidaa karoora qaban sun hojjaarra oolchuuf. Kuni hanin taane Oromoon dhaabbileen Oromoo hunda yoo ta'e kaayyoo akkatti galmaan gahan sun addaanaa ta'u malee tokkummaa Oromoo bilisummaa Oromootiif ka'ani. Maali adda ta'a itti karoorri itti qaban akkatti irratti ciccanii irratti hojjetan akkatti warra diina wajjin walii galantu addaani malee amma Jeneraal Haayiluu Eengadda waan jedhe waa'ee Finfinnee isaa wajjin ture waan inni jedhe ta'uu geessee dugda kute jara. Finfinneen siruma anaanuu maqaa kooyyuu Haayiluu otoo isaan jiraachuu baatanii Haayiluu anjiin jedhamu ture Finfinneen kan keenyaa jedhe. Kunan agarsiisu waa'ee Oromiyaa dhugaa indi poointii isaarratti yoo dhufe hundi isaaniiyyuu tokkodha. Garuu nuti amma rakkoon jiru isa duratti qaawwa danqaa jedhame suni amma rakkoon keenya. Danqaan jiru maali seete jarri danqaa nu gidduu jiru sun akka qaawwaatti fudhataniitiin addaan nu baasuudhaaf yaalaa jiru. Waggaa rakkoo Oromiyaa waa'ee Finfinnee waa'ee lafa Oromootti dhufu hundi Oromoon tokko ta'ee ololallee walirratti odeessuu dhiisee dhaabee waggaa tokkummaadhaan hojjetu argita. Garuu isaan amma yeroo hunda ishii article 39 suniin waa'ee abaawwan jibbisiisaa jiran. Isaan amma rakkoon isaaniiyyuu ofii isaaniiyyuu diigamaa jiru yeroo ammaa kana. Maaliif naannoo Qimaanti ka'aa jira, Agawoon ka'aa jira, Raayyaan Walloo ka'aa jira, Shinaashaan ka'aa jira, baay'eetu ka'aa jira. Kanaafuu rakkoo isaanii sun kabarii gochuuf unuun wal lolchiisuutu irra jira. Inni immoo hin ta'uuf. Danqaan jiru amma maali seetu tokko Oromoonuma gidduu rakkootu jira. Abaa'os dabalatee ODPs dabalateeti mootummaa Itoophiyaas dabalateetiin amma wal amantii dhabuutu jira argite sodaa. Abaa'onis kana akka warra kaanii akka warra Habashaa kana mootummaatti siqee ODPtti siqeetiin tochee itti haasa'uu danda'uutu irra ture argite. Maaliif wal amantiin akka jiraatu walitti dubbachuu yoo dubbataniiru ta'anii ani hin beekneef amma argite kana jaalloodhaan fana sirreessuu danda'u. Kaan immoo argite waan sodaachuu ideoloojii adda addaa jiraata. Ideoloojii adda addaa jiru sun immoo ideoloojiin keenya tokko addaa ta'u malee dhumarratti gooliin galchamuun deemu sun goolii galuudha. Amma namni taphatu oppoziitii akkatti taphatu tokko futboolii warri taphatan saakarii 4-3-4 jedhu gaan 3-4-2 jedhanii akkasitti taphatu garuu inni gooliin isaanii gooliidhuma galchuudhaaf. Isaanis ideoloojii addaan ta'e kana walitti hiiqaniitiin walitti dubbachuu danda'uutu irra ture. Kaan immoo tolchanii wal beekuu dhabuudha argite walirraa amma waggaa 27 dhaabbileen Oromoo kun keessattuu lamaan ODP fi ABO'n olola guddaa walirratti oofaa turani. Akka diina guddaatti wal ilaalu. Maaliif amma keessattuu ODP soo ta'e Oromoo adda bilisummaa Oromootti hiikuurra maaliif warra kaanitti warra hiikeetti gaariitti fakkaata tokkotti maaliif sodaa keessa waa'ee ABO waan gaariin dubbatamaa hin turre. ABO'n soo ta'e waa'ee ODP waan gaarii barachaan turre ijoollee qeerroo soo ta'e. Inni sirraa'utu irra jira. Kanaafuu ammala diinni immoo dhaabbileen amma gidduu jiru kanammoo walitti dubbachuu danda'utu irra jira. Amma yoo argite ABN Amara Beeraawi Niqinnaaqee fi Gimboo Sabatti walii galtee hin qabani. Garuu gadi bahanii waan badaa walirratti hoggaa dubbatanii hin dhageessu. Balbala cufataniiti walirratti ololan dhoobnoonni walii galaniitiin keessa wal hooqaa, wal qoforaa, wal jigsaa jiru. Garuu aaratti nuti waan nageenyu hin qabnu. Oromoonis aadaa akkasiisuun barachuutu irra jira. Walii galuutu irra jira. Kaan immoo nan jedhula keessattuu Oromoon gara fuuldura rakkoon godhate addi maali abbootiin gadaa seera abbootii gadaatti bullaa'e jedhanii abbootiin gadaa maandeetiin qaban. Maandeetii jechaan hunda waan hojjetan sun hojjaarra oolchuu hin danda'ani. Kadhatanii mootummaan jiru sun yoo blessing isaanii isinirra oolchine jedhanii malee
maandeetii jecha seera keessatti seera Oromiyaa keessatti galee humna hin qabanii. Humna kanaafu gara godhamuun irra jiru abbootiin gadaa seera Oromiyaa konstituushinii Oromiyaa keessatti galeetiin maandeetii yoo ajajan poolisiin akka isaan dhaga'u yoo ajajan manni murtii akka isaan dhaga'u godhamuutu irra jira. Amma akka mootummaa pirezidaantii Ameerikaa keessatti konstituushinii irra waan jiruuf warri eenyunni namichi amma isaan investigeetii gochaa jiru. Ani inni ajaje hundi daanyaan isaan dhagaa, poolisiin isaan dhagaa, pirezidaantii illee ajajaniiti irratti dhiyeessuu danda'u. Kanaafuu rakkoo waan jiru kana daanjedha. Aadaa sanaa Oromoon kan ittiin bulu ijaaba cancaree fi humnas hin qabanii ammatti danqaawwan jiru kanayyuu liisti gochaa jirta. Duratti Raggaasaa maal jechuu barbaade waan kana? Ani gara duubaatti deebi'uu barbaade. Tokko ka Dr. Qadiidaan duraanii jeneraalichi dhugaayyuu qaba waan irraa quba qabu hin qabu. Inni kan inni ajaja fudhatu mootummaa federaalaa Dr. Abiy irraati garuu abaawoon kan inni walii galee mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin kan jedhu. Inni sun misconceptionidha. Mootummaa federaalaati mootummaa Dr. Abiyyiin hoogganamudha. Adda bilisummaa Oromoo kan inni walii galtee godhee opereetii gochaa jiru seera mootummaa Itoophiyaa keessatti. Kanaaf addatti mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin walii galtee godhe hin qabu. Haa ta'u garuu adda bilisummaa Oromoo sababii Oromiyaa keessatti opereetii godhuuf konstituensiin adda bilisummaa Oromoo duraanuu qabee Oromiyaa sababii ta'ee fi amma humni mootummaa naannoo Oromiyaa kan Oromiyaa bulchu akka adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjetu mootummaan federaalaa sababii kenneefi malee waliigalteen adda bilisummaa Oromoo mootummaa waliigalaa wajjin tokko. Obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kan waraana federaalaa naannoo Oromiyaatti akka gargaarsaatti kan gaafatee fi namootatu na rakkisaa jira, humna na rakkisu jira, wabootu jira, waraanni bilisummaa Oromoo na rakkisaa sababii jiruu fi humna poolisaa ani qabu ol sababii ta'eef waraanni kun jurisdikshinii kootii ala sababii jedhuun waraanni mootummaa federaalaa sanatti dhufe jechuudha. Jeneraalli kun sana keessa dhufa. Kanaaf danqaa kan hin jedheyyuu duraanii caasaan mootummaa amma jiru wal dhagaa hin jiru. Yoo gubbaa amma gaditti wal dhagaa irraa kan hafe hojiin hojjetamuu hin danda'u. Kanaaf abbaa waliin hojjennu iyyuu rakkannaa. Good faithiidhaan hojiin hojjechuun nama rakkisaadha. Caasaatu hin jiru. Kilikiidhaan hojjetamaa jiraadha. Akka kanaattan hubadhani. Mootummaan duraanuu abaa'oo gara biyya keessaatti liur godhee balleessuudhaafidha malee dhugaadhuma genuine hin turre isa jedhu nuti ammallee akka genuine agreement good faithiidhaan fudhannaa akkasitti fudhanna. Waan mootummaan sunii fi aangawooti mootummaa of keessatti yaadani. Isaan tarkaanfii isaan godhaniin dhaabichis ummati Oromoo ofirraa deebisuudhaan deebii kennuuf ni qabaa jechuudha. Overt and covert actions jedhu sana. Amma fakkeenyaaf afaanii waan biraa dubbachaa waraana biyya Oromoo irratti ajajuun waan amma Rundaasaan jedhe covert action isaanii mul'isuu danda'a. Ammallee good faithiidhaan waan kanatti fufna jennee waliin jirru irraa kanaaf. Ammoo waan tokko emotional yerootti ta'e Dr. Abiy waadu dubbatu dhageenya irra dhiyeenya kana እነሱ የሰሩትን ካልኩሌሽን ቀድመን ነው የሰራነው ጀደ እነሱ ዋን nutti himu qaba tokko በሶስት ወር ውስጥ መንግስት ሆናለሁ ማለት ቅዠት ነው የደ መራቴሮ ዱበቱ እነሱንስ መዳ ቀባ ወረ ጎርስቶታሳ የሮ አባውን ፖፑላር ተይ ሰፕተምበር 10 ቦደዩ ሚሊዮኖታ መስቀል አደባባይት በይዲሲ ያት ባሃቲ ወለከሰት ኪበት የሮ ኡመቲ ኦሮሞ ዴቤ ሚሊዮናን jiila adda bilisummaa Oromoo fudhatee waajjira abaa'oo banaa ture sana keessatti gorsitoota isaa waan jedhan qabu. Abaa'oon tarkaanfii akkasiitiin baatii 3 ol yoo freely deeme mootummaan kun baatii 3 booda hin jiru ka jedhu gorsitoota isaatti himaniiru. Kanaaf emotionally outburst kan isaan godhan suni covert action sana nutti mul'isa. Nuti garuu good faith sana irratti kan nuti capitalize goonu jechuudha. Kabiraan waa xiqqoo tokko nuti dabala. Warri abaa'oo hamoodha tonkolenyoota nutu biyyaaf gaariidha ni jedhu suni yeroo hundumaa attitude warra hegemonic ta'e waan isaan godhanidha. Biyya lafaa irratti international relations keessatti nuclear arena keessatti nuclear weapon warri qabu Ameerikaan faa Awurooppaan faa
biyyoota xixiqqoo niikulaara weepenii godhachuu jettanii ajjeesu. Dhaqanii irratti boombiidhaan rukutu. Liibiyaa fa'aa fudhadhu, Iraaq fa'aa fudhadhu. Maaliif akkas goota jettee yoo ta'e Ameerikaa gaafatte nuti raashinaaliidha. Nuti yaannaa kanaaf niikulaara weepenii akka hin taanetti dhimma itti hin baanu. Garuu warri sun irraashinaaliidha. Na irraashinaalii dhimma itti bahu sababii ta'eef akka keenya yoo niikulaarii qabaatan world peace isaan dangerasiidha jedhu. This is an hegemonic attitude. Nageenya addunyaa fi Rundasa kanuufis ifama gara Obbo Odaattan dhufa Obbo Odaa. Mee gara tokkotti naa fidi mee yaada cuunfiiti waan amma dubbannu kana. Beekaa godhumoo dogoggoraa kan jedhu sana mee nu ibsi mee daanqaan guddaan tokko attu kana hundumaa bulbuleela kan jettu beekaa godhanimoo wallaalaniitu kan jedhu sana walitti nu fidi. Mee osoo san duran deemin beeku Obbo Rundasa gaafiilee ka'an keessa waan importantii ta'e tokko irratti kan waa jechuu barbaadee ture. San keessa waa'ee Gimboo 7 ilaalchiseedhaati. Kaan immoo kan Itoophiyaa ilaalchisee akka amma addunyaa Oromoodhaa Itoophiyaa kana diiguudhaaf jettee kan kaafte san irratti gartee deebisaan gahaan kan kannemanatti hin fakkaatu. So kanarratti hin xiyyeeffachuu barbaada san booda gara biroo deemna. Laal addi bilisummaa Oromoodhaa kan turaa Oromoo fi Oromiyaa irratti qabsaa'ee waraanni bilisummaa Oromootis dhiiga isaa gannaqee as ga'e. Kana bira dabree immoo uummanummaan Oromoodhaa ilaalcha dimokiraatii ta'e tokko kaasanii abbaa biyyummaa gaafachuudhaan rakkoon lolli kun hundinuu hanga ammaa deemaa jira. Gaafiin adda bilisummaa Oromoodhaa dimokiraatik raayitiidha. Dimokiraatik raayiti oggaa jennu immoo mirga san keessatti yookaan immoo heeruma addunyaa irrattu Covenant of Human Rights kan jedhu keessatti hiree murteeffannaa ummatoota yookaan immoo sabaa kan achirra jirudha. Waan adda bilisummaa Oromoodhaa irraan tana kiisha keessaa baafatee buqqaafatee deemee miti. Akka jiru. Kana warri heera adda bilisummaa Oromoodhaa yookaan immoo sagantaa adda bilisummaa Oromoodhaa sirnaan without a bias yookaan immoo cillaaffannoo addaa qabaachuu osoo hin ta'in seeraan dubbise sirnaan dubbise hubachuu ni danda'a jeetanii yaada. Addi bilisummaa Oromoodhaa ummanni Oromoodhaa hiree ofii akka murteeffatu. Kana jechuun maali? Abbaa biyyummaa isaa kara fedheenuu akka argatu. Kun yaanni kun even Ameerikaa keessatti biyyoota adda addaa England keessatti Canada keessatti waan ka'e. Ummataan murteeffata. This is a democratic right. So kana jechuun maali? Ummanni on equal footing yookaan immoo sadarkaa tokko ta'e irratti yoo waliin jiraachuu danda'e waliin jiraachuu. Yoo kun immoo ta'uu baate hiree ofii murteeffatee ummanni san dantaan isaa akka eegamu gochuu jechuudha. Kana amma kan agartee akka nuti dimokiraasiidhaaf dhaabbanna jecha akka democratic rightiin kun immoo hin mirkoon heeruma biyyattii san keessaa jira. Wanni kun maaliif isa democratic right? Egalee nuti wanni adda bilisummaa Oromoo kana gaafata. Adda bilisummaa Oromoodhaa sagantaa isaa keessatti waan Itoophiyaa jedhamu dhabamsiifnaa kan jiru bakkittoon jettu hin jirtu. Ummanni Oromoodhaa barbaadu karaa walqixa ta'e tokkoon karaa mirgi isaa itti eegamee waliin jiraachuu danda'u tokkoon jiraachuu. Yoo kun immoo ta'uu baate dhiibbaalee baroota meeqaatam keessa jiru kana akkasumatti yoo kan itti fufu taate ummanni Oromoodhaa mirga fi mirga murteeffachuudhaaf hiree ofii murteeffachuudhaaf mirga qabaa kan jiru kanarratti wanni jechaa jira. Amma laala adda bilisummaa Oromoo 1991 hireen akkasii kun kan nagayaa kun kan waliin jiraachuu kun ni tarii ni milkaawa kan jedhuun seene hin taane maaliif ummanni Oromoodhaa adda bilisummaa Oromoodhaatiif jaalala waan qabaniif jecha kan ittis du'ee asiin ga'e waan ta'eef jecha jarri kun yoo carraa kana argatanii wanni jedhanii nuti ni dhabamnaa kan jedhurraa ammas kan deemaa jiru kanuma.
Nuti immoo addi bilisummaa Oromoodhaan immoo rakkoo tokko OPDO wajjinis hin qabu dhugaadhaa wallollee jiru. Isaan qofa osoo hin ta'in wayyaanee wajjinis wallollee jiru. Dargii wajjinis Haayile Sillaasee gaafa Haayile Sillaasee wajjinis wallollee jiru. Kun dhugaadha. Kun hundinuu maaliif ta'e mirga uummata Oromoodhaaf kabachiisuudhaaf kan ta'edha. Abbaa mirga Oromoodhaa cunqursaa ba'e hundaa hojii lolaa turre kun beekamaadha. Jarri kunis OPDOnis yookaan immoo ODPnis wayyaanee wajjin mirga Oromoodhaa cunqursuudhaaf wanta taafachaa tureef jecha wal lolaa turre kun dhugaadha. Amma garuu wanni dabre. Amma sadarkaa tokko dhufnee akkamitti mirga Oromoodhaa kana waliin kabachiisuu dandeenya kan jedhu irratti waliin hojjanna kan jedhuudhaan galame wanni kun. Kun kan gibboon sabni ittiin sii deebi'a. Birahaanuu Naggaa gaafa mana hidhaarraa bahu waan je'e qaba yoo yaadattan. Mana hidhaa keessatti kan hin dhagayaa jiru afaanuma Oromooti, afaan Ingiliziitti warri beekoon akkanaa kun achi keessatti jiraatanii Oromiyaa jechaa jiru. Kanaaf jecha kana dhabamsiifnu malee Itoophiyaa wanni jaamuun jiru je'ee dubbate jechuudha. Kanaan dhabamsiifnu. Garuu warri jaallan achi jiran warri achi keessa turan sani Itoophiyaa dhabamsiisnan jenna. Mirga Oromoo gaafachaa turan waa'ee Oromoodhaa afaan Oromoodhaa dubbachaa turanii uummanni keenya akkana ta'e jechaa turan malee dhabamsiifnu. San mataa isaati. Mataa isaati. San qabatee shiroota adda bilisummaa Oromoo irratti nama hojjechaa turedha. Kun beekamaadha. Namni kuni adda bilisummaa Oromoo irratti shira hojjechuu qofa osoo hin ta'in nama Oromoo baahuu lafarraa dhabamsiisuudhaaf hojjetu jechuudha. Kan beekamu qabu uummanni Oromoo akka gaariitti beekuu qaba. Ammallee wanni inni hojjechaa jiru kana bakka adda addaatti deemee wanni inni hojjechaa jirus kana inumaa advisor tahee haala amma jiru kana keessatti inumaa waanuma gartee inni Itoophiyaadhuma san bulchuu fakkaata dhugaa laaltu dhugaa dubbachuudhaaf dimokiraatikilii wanni jaamu jiru. Wanni tokko wanni asirratti ammas gabaabumatti ibsuu barbaadu tokko addi bilisummaa Oromootis ta'e uummanni Oromoodhaa gaafiin Oromoodhaa gaafii siyaasaati. Gaafii siyaasaa qawweedhaan moona dhabamsiifna kan jedhamu numan hojjenne addunyaa irratti bakka hedduutti argamee jira. Kanaaf gaafiin siyaasaa abbaa biyyummaati. Abbaan biyyummaa kun immoo karaa adda addaatiin ilaalamuu danda'a. Uummanni Oromoodhaan mirgi isaa guutuutti kabajamee fi jennaan akka second class osoo hin ta'in akka uummata Oromootti jiraachuu dandeenyaan misoomuu dandeenyaan wannummaan gartee nuti federaalizimii kanaaf jennee namaa wajjinis wal lolluufis hin jiru. Nuti akka uummata Oromootti jiraachuu qabnaadha. Oromoo fi Oromiyaadhaaf qabsoofna jechuudha. Kana akkasitti beekamuu qaba. Kana ammaan tana jechaa jirtu dhugumatti. Ani achirratti si gaafuu jira booda. Amma laayyuu jette gaama rakkoo amma gimboo sabat qabu hundi keenya iyyuu ni beekna. Ragaan dubbatamaa turedha. Amma gaa kana isaaniin akka diinaatti laalleetiin rakkoo amma baa'uun uummata Oromoo ODP wajjinii shakkii sodaa isaan gidduu jiru kana hammam hojjettaniitti walitti dhufuudhaaf diina irratti wajjin hojjechuudhaaf hammam hojjeteera rakkoon achirra jiru abaa'urra amantii isaan warri kaan nurra isinirra isaanitti warra OPDO warra ODP hiikuudhaaf carraa fudhataniiru carraa sun akkamitti cufuu dadhabdan isin amantii akka isaan isin amanan akka isin walii galtee gootanii Oromoo hundaaf tokko taatanii dhaabbattan sun maafiin goone isin hammam hojjettanii dubsaadara. Waan gaariidha. Laal addi bilisummaa Oromoodhaa kan duraa isaanii wajjin taa'ee haasawee hayyee karaa nagayaatiin nuti nutis ni qabsoofna. Sagaleen keenya nagaa Odaa. Addi bilisummaa Oromoodhaa jaraa wajji taa'ee hayyee nutis karaa nagayaatiin qabsoofna. Bakkittoon ammaan tanatti geenye kuni bakka gartee protected ta'uu qabudha. Uummanni keenya hanga ammaa qabsaa'e hayyee isinii wajji deemneeti uummanni keenya akka mirga isaa argatu walimaan taasifnaa kan jedhu irratti laal in good faith kan duraa waraana
Gudfeezin afaan Oromootiin fedhii gaariidhaan jechuudha. Amantaa garaa guutuu jechuudha. Amantaa gara saniini waraana keenya asmararraa fuunee ardaayitaa akka dhaqu godhuunu kuni jalqabarraa waan silaa gartee wal amantaa nu jidduu uumuu danda'u tokko ta'uu qabaa turedha. Okay. Kaan immoo biyya keessatti waajjira banannee karaa nagaatiin isaanii wajji hojjechuudhaaf tattaaffiin adda addaa osoo deemaa jiru danqaalee jiran kana hundaa'uu irra aanuuf isaanumaa wajji mari'achaatuma gartee deemaa turre jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Nuti addi bilisummaa Oromoodhaa waa takkaan isinii hima clear. Addi bilisummaa Oromoodhaa aangoo isaaniitis hin barbaadu. Dhugaa dubbachuudhaaf. Nuti addi bilisummaa Oromoodhaa kan qabsaa'u ummanni keenya mirga ifii akka argatudha. Kanaaf jecha bakkittoonni waajjira banannee ummata keessa deemne hundattuu himaa turre. Qabsoo kana kanan asiin gahe nu qofa osoo hin ta'in qeerroo qofa osoo hin ta'in kanneenuma funyaan wayyaanee jalatti qabsaawaa turan. Abalu faa jennee maqaa isaanii hunda ta'aa ture. Dilina isaan biratti wanni kuni kan isaan sammuu isaanii keessa seeninatti hin fakkaatu. Nuti yoo waan akkanaa kanatti amanuu waan in the first place wanni deemaaf jiru hin jiru. Nuti addi bilisummaa Oromoodhaa dhaaba protracted war ta'eef qopheessaa ture. Kanaaf hoggaa barbaadan waraana hin qabanii hoggaa barbaadan akkanaa olola adda addaa osoo irratti oofanuu kana dandeenyeetu nu as geenye. Okay? Kun yoo gartee isaan hammamta in good faith waan garaa qulqulluudhaan waa takka hojjechaa jiraachuu keenya isaaniif hin galle akkaataatti waan kanatti himaniif hin qaban. Kana godhuudhaaf immoo beekta jaaldaawudis achi jira, jaallan birootis achi jiranii hidhuudhaaf waan adda addaa karaa deddeemurra yaamanii kottaami maali wanni walii gargaaruu dandeenya. Maalis goon maal nu gootan kan jedhu kana ifaan ifatti waliin haasa'uudhaa fi furmaata argamsiisuu akka Oromoottiin maan abbaa gadaa akka jennu kanatti waliin godhuu numa danda'an turanii kan jedhu. Garuu kan harkaa jirru faallaa isaatii kan jedhu. Dhiifama booda maaliifin yeroon keenya si gaggabaabatuuf gaggabaabseen carraa hundi keessan amma marii har'a goone keessa kan baay'ee hoo cuunfinee walitti finne danqaawwan tarreessuu dandeenyu balamanuu dhabuu daasaan gaariin jiraachuu dadhabuu inni gaaraaf inni dakaa walii wajjin dubbachuu dadhabuu kun duratti kakaaftan sunu amma garamitti cuunfame Raggaasaa ilaalcha irratti dhufee jecha ilaalchi sun isa Odaan amma jedhedha. Nuu kan qabsoofnuuf Oromoon hireesaa ofiisaatii akka murteeffatu bakkaan gahuufi jedha. Sun immoo self determination jedha. Self determination sana gurri Abashaa dhaga'uu hin barbaadu. Gurri ijoo Abashaa namooti akka koloneel Abiyyi faa morma naqalaa malee waan kana yoo dhagaye irrimi nan qabu. Antatti baxaxxasaa taalle inji Itoophiyaatti baxaxxasim jedhee dheengaddannaan inni nama fuuldura taa'ee dubbatu dhageessu. Self determination kun baxaxxasuu ta'uu eenyu himeef? Akkanatti hubatu gaa. Kanaafuu eega haalli Sumiin godhiinaan kaa Rundasa akkasitti isaan hubatu jedhanii maayindii namaan dubbatiina. No, maal taate ideoloojiin Islaamaaf Kiristaana jidduu jiru waggaa meeqa wal lolchisiiseera gara. Ilaalchatu wal lolchiise nama. Sooshaalizimii fi kaapitaalizimii jidduu jiru kan wal lolchiise sana. Ameerikaa Saawuzii fi Noorzi jedhee kan nama 600 ajjeesise ilaalcha malee dhiigaa fi Oromoo ta'uuf dhabuu miti. Ilaalchi sun isuma Abashaan gochaa turte. Isuma isaanii galchuufaa qarqaaranii shaneen hin jirtu baddeetti jedhan sana isuma. Hunduu kan irratti birmatee undermine gochuudhaaf tattaafatu OLF hin jiru. Waggaa 50 lolee waa tokko hin goone. Loltuu hin qabu badeera. Har'a moo loltuu qaba. So isaan wixirfachuun sun hundumtuu naanna'ee gara ilaalchaatti dhufaa jira Raggaasaa. Eega kana ta'e eega ilaalchi karaa tokko hiree Oromoon ofiisaatii hiree isaa murteeffatu kan jedhu jara sodaachisee abjuu hirriba dhoowwa ta'e. Eega ABO'n immoo laakkiyaan Oromoo fan dhaabbadhee Haayila Sillaasee wajjinis Dargii wajjinis Wayyaanee wajjinis sin wajjinis falmiin ani qabu isin kan jibbitan sana an kan hin jaaladhu kana jedhee eega addaan baasee akkanatti hima ta'e
maal gochuu danda'ama Raggaasaa waan kan walitti fiduudha. Well, kan dura hundeen qabsoo adda bilisummaa Oromoo haaraa miti. Abaawoodhaafis uummata Oromootiifis uummatoota Itoophiyaa guutummaadhaafuu haaraa miti. Abaawoon akka inni sasteenii godhu kooziinsaa qabsoon bilisummaa Oromoo abaawoon durfamu akka hangarraatti akka inni sasteenii godhu kan godhe dhugaa kanadha. Dhugaan the right to self determination yookaanis immoo hiree murteeffannaan ummatootaa immoo waan abaawoon fide duwwaatu hin ta'ini Covenant United Nationsiin akka seeraattu lafa kaa'e bara 1948 booda biyyoota Afrikaa hedduunuu kan isaan ittiin bilisa ba'an principally kana jalatti. United Nationsiin yeroo dhaabbatu Trusteeship Counciliin biyyooti haaraan utuu uumamiinidha. Institutioniin moግዚtii ta'uu dhaabbateef addunyaan hin beekaa jechuudha biyyooti haaraa hiree isaanii murteeffatanii biyya ta'an. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo dhugaa kanarratti kan inni biildii godhe. Addi bilisummaa Oromoo outcome Ethiopian realityidha. Dhugaa Itoophiyaatu isa dhale malee seenaa biyyichaatu isa dhale malee addi bilisummaa Oromoo fanatizimiidhaaf gartuu tokko duwwaadhaan hin kaane. Silaati yeroo hoogganni isaa 10 ol qaroon kireemiin ijoollee Oromoo jalqaba yeroo shinnigaa Somaaleetti dhumtu yeroo dhumataaf ture addi bilisummaa Oromoo. Kanaaf dubbiin gama sana miti. Amma fakkeenyatti fudhatte sooshaalizimii fi kaapitaalizimiin analojiinsaa sooshaalizimiin faankishinii gochuu dadhabeetu du'e maleetu dhugaa qabaateera ta'e hin du'u. Wal cinaa jiraatu turan. Amantii gurguddaa biyya lafaarraa kiristaanaaf islaama fudhatte kruuseedii waggaa 100,000 duramni wal fixeera. Haa ta'u garuu jarri kun wal cinaa jiraachuu malee choice dabra eenyuun balleessuu hin danda'u. Amma Dr. Abiyyi isaa ta'u aangawoota mootummaa Itoophiyaa warra Habashaa isaa ta'anii Itoophiyaa attatti baxaaxasaa leenji Itoophiyaatti baxaaxasimiin isaan jiraachisuu hin danda'an Itoophiyaa isaan miti. Itoophiyaan isaan keessa miti kan isheen jirtu. Itoophiyaa kanumu biyya tokko kanumu social contractii tokko akka individualitti namooti aniifatii fi hundi keenya mootummaa nu barbaachisa jennee tolfannudha social contractii. Inni nu ammatti jirru immoo akka group right'itti immoo groups Oromoonis, Amaarris, Tigreenis, Gambaataanis, Hadiyyaanis as a group social contractii Itoophiyaan nu barbaachisti jedhee irratti waliigala yoo ta'e social contractii groupii kun tolfatudha malee Itoophiyaan nama tokko keessa yookaanis immoo gartuu tokko duwwaa keessa hin jiraattu. Dr. Abiyyi fokkoreef, Lammaan fokkoreef, Gadduun fokkoreef, whoever that is, Itoophiyaa jiraachisuus balleessuufis humna hin qabani. Biyyi kun itti fufuu jedhame mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo political arrangement Itoophiyaa keessatti kanan barbaada yoo jedhe Oromootu murteeffata. Uummatooti warri kaan murtee kanoo fudhatan akka Itoophiyaatti waliin jiraatamu. By the way, addi bilisummaa Oromoo yeroo baay'ee sagantaa isaa in ibsatu. Oromiyaan akka biyyaattis haa ta'u, akka riippaabilikii mataa isaa danda'e tokkottis haa ta'u, akka federaal isteetii Itoophiyaa keessatti amma jiru kanatti illee sagantaan adda bilisummaa Oromoo maal jedha? Oromoon eenyu? Eenyu Oromoon isa jedhu sana aangoo sana nan yaadadhan. I take that example always. Oromoo tokko dhalootaan haadhaaf abbaan Oromoo yoo taate Oromoo ta'uu mirga keeti. Haadha yookaan abbaan Oromoo yoo taate Oromoo ta'uu mirga keeti. Yoommoo Oromoon ta'uu barbaada biyya Oromoo keessatti seeraaf heera Oromoo eegee jiraachuun barbaada yoo ta'e jetta ta'es Oromoo ta'uu mirga keeti. Lakkii Oromoon ta'uu biyya kana keessa garuu seera isaa eegee jiraachuu nan barbaada yoo jettes biyya Oromoo keessa jiraachuu dandeessa. Sagantaan adda bilisummaa Oromoo yeroo define godhu akka kanaatti lafa kaa'a. It's a very inclusive, comprehensive and very embracing ideology. Sagantaan adda bilisummaa Oromoo illee. Kana Amaarris hin beeku, Tigreenis hin beeku, even Oromoon illee hin beeku. Kun feelerii mataa keenyaa ta'uu danda'a sagantaa keenya akka gaariitti re'eet gochuun. So haala akkasii keessatti lakkii jarittii kun jara akkasiiti. Iddoo akkasitti dhaabbachuu qabdi. Baduu qabdi. Warra adda bilisummaa Oromoo akkas isa hin dandeenye hin danda'amu. Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam Abiyyoota Bittinnaataa gara wayii moot jechaa ani nama dhumaan ta'a Itoophiyaa keessatti anii fi rasaas isheen dhumaa isaan kana lamaantu Itoophiyaa keessatti hafa jechaa Zimbaabuweedhaan bahe miliyoona 35tti warra falaashaa gurgurate. Fokkorri kun yeroorraa yerootti dhufe iddoo kana ga'eera. Keessumaa Oromoorraa yeroo dhufu hin bareedu. Yaada xiqqoo Dr. Qadiidaan sila kaase tokko. Miliyoonii meeqa jiruu baqatee deeme xiyyitii tokko. Waan Dr. Qadiidaan amma sila Obbo Odaa gaafate keessaa immoo fakkeenyaaf waan ittiin addi bilisummaa Oromoo komatamu approachii gootaniitu namoota humnoota akkasii kana fakkeenyaaf Gimboota 7tti fakkeenya fudhate
addi bilisummaa Oromoo observationii mataa koollee kanaan ani beekullee. With data. Bara 2006 2007 Jaalodaan sirreessi qinijjiit ka jedhamu kan Dr. Biraanuu Naggaa qindeessaa ture wajjiniin alaayansii uummateera nagaadhaaf jecha. Alaayansii uummatee waliigaltee uummateera. Minimum programming irratti waliin hojjenna. Differensii keenya akkuma jirutti ta'ee biyya sana keessatti nagaadhaan wal mareenna akkataatti nagaa buusnu waliin hojjenna jedhee addi bilisummaa Oromoo waliin hojjete. Waliigalteen sun maaliif caccabe? Qinijjittu caccabe isaan tol caccabse. Sana booda Biraanuu Naggaa yeroo Gimboot 7 uumu adda bilisummaa Oromoo akka strategic enemy tti lafa kaawwate. Strategic enemy. Kun maalirraa argita yoo jette Gimboot 7 2009 gartuun addanaa Minisootaatti wal dhumtee jijjiirama jettee Kamaal Galchuu gubbaa sanarra keessee jijjiirama abaa'oo jedhanii yeroo sirban sana jalqaba qab godhee dhaqee allaayansii wajjin uumee waliin shubbisaa ture. Abaa'oon achuma jira bar. Tokko jarri sun ni arcaate. Koree yeroo jedhamu tokkotti ceete. Ishee wajjin takka deeme. Jijjiirama wanni jedhu sun completely yeroo badu by 2011-2012 gartuu ODF jedhamu tokko dhufe. ODF wajjin dhaqee immoo shubbisuu jalqabe. Sana dura tinsaa Itoophiyaa kan jedhus Koloneel Abbabanii ajajaa ta'ellee takka godhaniiru. Abbaba gara guyyaa tokko duwwaan dhagaye waan isaa it just lived for a couple of days or weeks. Lakkaa'am. Haa ta'u. So chronology isaansii himaa jira. Chronology isaansii himaa jira. By 2013 ODF yeroo uumamus dhaqee ODF impiikii godhe. Adda bilisummaa Oromoo achitti dhiisee jechuudha. Amma dhufanii egaa bakka isaan gahan argitan amma 2016-2017 Washington DC kanatti Itoophiyaatti hin saa'e miti. Something. Dr. Getaachoo Bagaashaa fa'aa wajjiniin ta'anii wajjin shubbisaatu biyyatti galan. Utuma kanaan jirru 2018 September 15 obbo Rundaasaan biyya jirta. Jaalodaan hundi keenya biyya jirra. Waan godhu yeroo dhabu Gimboot 7 duriyyee ijoollee Oromoo karaa Amboo, karaa Walisoo, karaa Bahaa, karaa dhiyaa Finfinneetti seenaa jirtu irratti waan inni godhaa ture argineerra. So inni kun feelarii adda bilisummaa Oromoo natti hin fakkaatu. Garuu jaroonni kuni abaa'oo akka strategic enemy tti fudhatanii sababii jiranii fi abaa'oo akka kanaatti portray gochuudhaan baroota dheeraa akka bulguutti portray gochuudhaan waan kana keessaa kan ba'an itti fakkaate. Amma wanni kun deemee dhufee kufaa dhufee arcaatoti hundumtuu erga badanii booda harka namoota xinnoo keessa jira. Isaan kana irratti seenaa hojjechuu kan danda'u ilmaan Oromoo mootummaa Itoophiyaa keessa jiran Dr. Abiy Obbo Lammaa dabalatee carraa qabu jarri kun seenaa jijjiiruudhaaf. Malee inni yaallau Itoophiyaatti baxaaxasimin simply impossible. Itoophiyaa ka jiraachisu nama tokkos miti, gartuu tokkos miti. Itoophiyaa kan balleessu wal dhibdee ummataati. Itoophiyaa kan jiraachisu walii galtee ummatootaati. Kanaaf ani bifa sanaan nu badda. One minute waa dabaluu barbaada. No. Please. I'm a moderator. Ila Odaa fi Raggaasaan amma waa tokko sirriitti ijaaf gurratti godhanii kan nutti himantu jira. Oromoon hireesaa Qadiida sin gaafadha. Oromoon hiree ofii mirga ofii murteeffatu kan jedhu sun Raggaasaan immoo naa ibsu maal jedhee Oromoon jechuun nama abbaan isaatis Oromoo ta'e yookiin haatillee Oromoo taate yookiin abbaan illee Oromoo ta'e yookiin immoo akka Oromoottan jiraadha. Maal jechuudha sun? Aadaa Oromoon nan ulfeessa. Yes. Afaan Oromoon dubbadha. Ilaalcha Oromoon wajjiniin fudhadhaa kan jedhudha miti Oromoo ta'uu. True. Yes. Sanammoo namni Amaarinyaa dubbatu Oromoodhuma madaqeyyuu dabalatee gurraan dhaga'uu hin barbaadu. Dr. Ibsaa. Eega kun egaa rakkoo ta'e jarri Oromoo kan jedhu sun Amaarinyaa fi ilaalcha Amaaraa fi eenyummaa Amaaraa sana hacuuceetu lafarraa balleessa Itoophiyaa keessa jedhanii warri hirriba dhaban kun har'a gammadanii Koloneel Abiyyi waan kenneef carraa kenneef kana iddoo barbaadanitti waan feetan ta'uu dandeessu jedhee carraa inni kenna. Yaa'ii gochuu, sirbuu, alaabaa keessan fannisuu, nama rabsuu, nama ajjeesuu, nama ajjeesisuu hin qabamtanii ennaa jedhee Amaarri kaatee akkanatti garmaamsitu kana. Garmaamsisuun garamiin nu gaha. Dr. Qadiida, eessatti nu deemsisa? Garmaamsisuun sun eessaa nu hin ga'u. Itoophiyaa biyya jedhamtu sun gara diiguutti nu geessa.
Gabaabaatti jechaadha explanation tokkoffaa waa'ee ammalaa self determination suni rakkoon ammalaa Obbo Raggaasaan ibse sun akkatti Oromummaa maal akka ta'e mirga ofii murteeffachuu kan jedhamu sun akka amma isin ibsitan sunitti otoo waggaa 25 darbe ibsameeraate yoona rakkoo amma jiru kana namoonni hin qabu. Maaliifi dadhabina nuti qabnu akka individualiitti akka Oromoo tokkotti akka dhaabaatti moo walitti gaafatamaa ijoollee dabballeen jiru keessa rakkoon jiru maali seete Oromoon article 39 sun namni akkamitti fudhata namni Oromoon taane Itoophiyaa akka diigutti Oromiyoon regardless isa yoo kun article 39 kun hojjaarra oolu kan jedhu yoo Oromoon mirga isaatti fayyadamuu dadhabe yoo qabeenya isaatti fayyadamuu dadhabe yoo afaan isaatti fayyadamuu dadhabe yoo warri kaan humnaan si bulchin akka durii si hacuunyina jedhe Oromoon ofiisaa bulchuudhaan mirga qabaa kan jedhu natti fakkaatana. Isa namni garuu warri kaanii warri Oromoon taane akkamitti fudhatanii article 39 immediately Oromoo yoo bilisa argate humna argate citiin biyya tokko kophaa ta'an gateetii kan jedhu sun. Kana dadhabina qabdu kan jechaa turen. Uummataaf yeroo hunda ololli isin irratti oofamaa ture. Ololli Oromoo irratti oofamaa ture. Akkuma Biraanuun Naggaasuun jechaa ture gadi baheetiin uggusi tuffatamee dhiisoo otoo hin ta'in nuti Oromoon kana miti. Article 39 akkuma jette UN keessa jira. Ameerikaa keessa succession jedhama maqaan biraatiin jira. Kanaadaa keessa jira. Britishii keessa jira. Amma kun warra Irishii o Scotland warra jedhu Spain keessa jira. Biyya baay'ee keessa jira article 39 maqaa adda addaatiin. Kana isin uummata Oromoo warra sodaatu. Acitanii kophaa biyyi tokko Oromiyaan cinnaan ikkoo biyya hin taatu Itoophiyaan suni biyya 10 taati. Geographically illee feasibly miti. Kana barsiisuu dadhabuu keessanii dadhabinni olola oofamaa dure sun ibsuu danda'uu ture uummatatti warra sodaatu. Warra amma keessatti Oromiyaa keessa jiraatu warra sodaatu sunitti amma isatti jette kana anumtillee waan tokko keessaa hin beeku ture. Ila warri kaan immoo warra Oromoon taane hammam beeku kana Oromoon afaan Oromoo ta'uun sirra jiru Oromoo ta'uudhaaf. Kana barsiisuun nurra jira ammallee leetii. Public documentidha. Dr. Qadiida dhiifama. Sagantaan adda bilisummaa Oromoo public documentidha. Internet irra jira. Public documentidha. Warri diina keenya warri abaa'oo qabsoo public documentii hamma nammeeqa qotee bulaa meeqa dhaman isaan fayyadaman qotee bulaa meeqa accessii actually qotee bulaa miti elitii amaaraadha. Elitii amaaraadha kan qabsoo keenya dura dhaabbatu. Goojjamiif Gondar dura dhaabbata garuu isaan eessayyuun gaanii qotee bulaatti fayyadamaa jiru warran barannetti walla iliitiitti qawwee baachisaniitiin han fayyadamaa jiran isaan. Ani Dr. Qadiida balleessaa guddaan ammatti raawwachaa jirtu maalinni abbichuma hubame sana abbaa reebame abbaa reebdi ta'e abbaa akka sareetti hacuucamee arrabsamee gaallaa jedhame sana deebistee isuma komachaa jirta jecha. No akkasumiti dogoggoratti fudhati akkasumiti anan jechaa jiru isaaniif galeera. Akkasumatti laal waa takkaa jira. Dura garuu waan reefoo borundaa anyu Raggaasaan jeerratti waa dabaluu barbaade. Waan gartee addi bilisummaa hojjetu. Gahaadhaa miti ilaaluu waan birooti. Garuu qinijjiit qofa osoo hin ta'in addi bilisummaa Oromoodhaa PAFD jechuudhaan Gaadeen Sidaamaa kana hundaa wajjinuu PAFD jedhee dhaabbatee jira. Addi bilisummaa Oromoo qabatamaadhaan saboota cunqurfame san hundaa wajjin hojjechaa dhaaba turedha. Okay? Kana jechuun maali? Yoo karaa nagayaatiin mirgi uummata Oromoodhaatiif ta'e mirgi uummata saboota birootis kan eegamu taate waliin jiraachuu ni dandeenya kan jiru irratti waan hojjechaa turedha. Tokkum kana qabatamaan hojjechaa turre jechuudha waan amma isaan olola oofanii miti. Waa'ee dookumentii adda bilisummaa Oromoodhaa dhugumatti kana jettanii uummataa ibsitanii turtanii kanarratti xiqqishoo rakkina qabdanii kan jiru kana it's a public document taakka ji. Lammaffaa immoo bakka deemamee fi bakka gaafatame hundattuu wanni kun explainii godhamaa ture akkuma reefu beektu immoo qabatamaan waan hojjetamaa ture hedduutu jira. Garuu
Gondar dhayxee yookaan Goojjaam dhayxee jarra kanaaf waan akkanaa kana jettee ibsuu irratti hirrina qabnaan agrii. Amma immoo beektaa kanneenuma silaa agartee wanta kana hubachuu qaban azan Oromoo mirgadhaa saba tokkooti jedhamee waan warra hubachuu qaban. In fact, yoo even sadarkaa agartee ol aanaa mirgi kun namaa kannu san gahuu baannullee sadarkaa tokko irratti waliin hojjechuu ni dandeenya. Yaani sadarkaan san akka uummanni Oromoodhaa argamee kan olaanaa san hin gaafanne irratti hojjechuu uummata keenya amansiisuu danda'u gochuu osoo danda'anuu ammallee itti baxaaxasaalechii fi waan akkanaa kana haasawaa. Eessaa akka itti baxaaxasaalech kana fidanii I have no idea. Laal dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu tariigaa amma himaa jirraa fuulduraafillee ni himnaa uummataafillee gabbaanee gaafa himnu ni dandeenya. Garuu nuti dabballoonni keenya miseensonni keenya ummanni keenyaas akka hubachuu barbaannu tokkotti olola ammaan tana ilmaan nafxanyaadhaan duratti oofaa jirtu. By the way, isaanii Itoophiyaa tana warra jiraachisuu fi warra gartee tokkummaa isii eegu godhanii warri if dhiyeessu kuni Itoophiyaan tun tokkummaan isii akka hin eeggamne karaa danda'anii hunda warra hojjetudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Silaa isaan haala akkanaa kana uumuu baatan uummata keenya cunqursuu baatan rakkoo guddaa irra uumuu baatanii furmaanni silaa karaa ture kan erga argama. Malaalu nuti Tigraay keessatti ilaali. They are independent. Mirga qabu. Ammoo they are Itoophiyaa irra jiru. Fine. Amma dhiyeenya kana ogaatti dubbiin jabaannaan nuti Itoophiyaa hojjechuun barbaannu kan jiru. Amaara fudhadhu. Ummata isaaniitiin koottaa qawwee qabdaniifu laayisansi isinii goona jecha qawwee isaanii hidhatanii bakka fedhan dhaqaa akka ummatatti. Saba biroollee deemanii inumaahu akkamitti isin saba birooti afaan biroo dubbannaa ifin jettan jechaa deemanii itti duulaa osoo waa takka hin godhamin mirga isaanii akka killilitti eeggamee fi warra jirudha. Oromiyaa gaafattaa hin jiru. Kun dhugaa dubbachuun waan jiraati. So kanafi, I think technically gaafini Qadiidaan gaafate sirriidha. Hammam takka hojjetamee kan jiru kun immoo tarii. Baay'ee. Amma gaa daqiiqaa qabnu sa'a qabnu fitnee jirra. Garuu gaafii ani hamma sin gaafadhu gaafii ittiin yaada keessan xumurtanidha. Daqiiqaa lama keessanitti. Badiini yookiin immoo dadhabbinni aba'oon qaba jedhamu akka Oromoo tokkotti kan natti dhagahamu. Egaa innis immoo rakkoo adda addaa gufuulee adda addaa Oromoon wallaaluu isaatiif ofitti saalfachuu isaatiif waggaa 130 yoo xiqqaate dehumanized ta'ee namummaadhaa gaditti lakkaawwame deebi'ee of baree ani Oromoodha jechuuf iyyuu yeroo dheeraa ijaa fixeef akka Eertiraan Liberation akka wayyaanee haarinnat kana OPDO kan Amaaraa uumuu dadhabuudha jedhee tayyaadha. Garuu akka sana uumne akka Tigreen Tigraay irraa dhuftee Oromoo ofuma ishiitii xafxaftee uumtee Oromoo irratti Oromoo ajjeesisuu yookiin immoo bakkee Oromoo bu'uudhaan akka dubbattu taasiftee Tigreen lafarraa hin fonqolchamne afaan isaanii irraan kaane hin tuffatamne Oromoo akka Oromoo kan ofirraan baqanne inni sunis deebii mataa isaatii qaba. Walumaa galatti akka xumura dubbitti innaa deebinu maal ta'uu qaba gaa eega ilaalchi guddaan kun addaan nu baase Itoophiyaa jiraachuu qabdi kan Itoophiyaan jiraattu garuu egaa amma Itoophiyaa jechuun mataan saa'u maal akka ta'e namni hubatee hin beeku. Itoophiyaa jechuun Amaaraa fi afaan Amaarinyaa waxii isaanii sirba isaanii iskistaa isaanii ortodoksii sanaa naxalaadhaa alaabaa isaaniiti waan isaan qaban dibbee isaan reeban ixaana isaan charchii isaanii keessatti asiifachi furanii fi wanni jedhan awwaala warri keenya iyyuu dhaqeetti uumamu sun ittiin karaa doomineet nu godhu gaafa warri keenya du'an bishaan nutti naqanii waxii handaanqoo nyaatanii wanni jedhu achitti warri keenya ammayyuu achitti of awwaalu namni keenya oduu hundaafuu olaantummaa sana qabu. Siidaan isaanii san argisiisa, afaan isaanii san argisiisa. Olaantummaa sana gadhiifna yoo Oromoon of ta'uu danda'e. Afaan sadeeffate, eenyummaa sadeeffate, sanatu nu harkaa bada. Oromoon guddicha yaalaniiru.
afaan wallaalchifnee of wallaalchifnee bulchuu dandeenya jedhanii Taaddasaa Birruutti maniyyuu ofitti kaasaniiru. Amma gaa eega kun danqaa guddaa ta'ee tulluu guddaa warra Itoophiyaa jaalatuu fi warra Oromoo jaalatu gidduu tulluu guddaa ta'e maal ta'atti kan itti fufu kanumaan yaada keessan xumuraa Odaarraan jalqaba maal ta'utu irra jira yoo hamma karaan nagaa barbaadamu kun lakkii lafarraa haxoofnu malee hin ta'u nagaan argannu aba'oon baduu qaba waboon baduu qaba jedhame ulfina wayyaaneen har'a qabdu ulfina TPLF har'a Tigraay keessatti qabdu hin qabnu taanaan uummanni guddichi kun hin qabnu taanaan maal gochuun nurra jira Odaa sana booda gaafiidhuma sana Raggaasaadhaaf Qadiidaanis sanuma naa deebistuu daqiiqaa lama qabdu. Bareeda laala gaafiin amma deemaa jiru mirga Oromoo fi Oromiyaa irratti akka Oromootti taane jechuudha. Itoophiyaa kan jaalatuu fi Oromiyaa kan jaalatu jennee yoo adda wal fuunu taate gara biroo nama geessa. Namni hundinuu anangaan beekutti dhaaboonni hundinuu Oromiyaa mirga Oromoo fi Oromiyaa yoo kan kabajamu taate kan jiru irratti dhaabbateeti hojjete jechuudha. Yoo kun immoo kan kabajamu baate gaafas walitti deebina Itoophiyaa fi kana kan jiru irratti garuu ammaan tana rakkoon dilana federaalizim kanarraa dilana rakkoo argaa hin jiru taakka jiru. Laal qabsoon ammaan tana deemaa jirtu tun gaafii dimokiraasii irratti wal amanuu taakka jiru. Gaafii dimokiraasii erga taates uummanni Oromoodhaa kanaaf mirga qabamoo hin qabuunis wal gaafachuu akka Oromootti. Laalama reefu opidiyoo waan tokko qaaftee jirta akka gartee wayyaaneen gaafaa opidiyoo dhaabdu maaliif akka dhaabdu. Laal nuti waan kana irratti haasawaa turre beekta. Dhiiroo maaloo afaan akkasii kanan goone illee kan jiru. Garuu maaltu ture? Addi Bilisummaa Oromoo is a democratic organization. Da karaa san akkasitti deemurra saboota kanaa wajjin gurmoofnee tumsa hojjennee waliin yoo deemne wayyaa kan jiru democratically irratti hojjetame. Kanaaf Sidaamaa wajjinis, even Ogaadeen wajjinis, Gaambeellaa wajjinis, Banishaangul wajjinis, even dhaaboota Amaaraatiin wajjin qinijjitirraa jalqabeeti kan birootillee kanneen wajjin hojjechuudhaaf deemne jira. Maaliif nuti mirga keenya kabachiisuudhaaf dura mirga isaaniitis kabachiisu. On equal footing deemnee yoo waan kana godhannee biyyattii kanaas dandamachiisuu dandeenya, uummanni keenyaas mirga isaanii argachuu danda'a. Dhaaboonni birootis mirga saboonni birootis mirga isaanii argachuu danda'anii kan jirudha. By the way, yoo Oromiyaan jiraachuu baate Itoophiyaa wanni yaamtu jirtu. Dhugaa dubbachuudha. Okay? Kanarratti wal beekuu qabna. Nuti gartee daandii opidiyoo dhaabuudhaa sani hin deemne approaching keenya adda ture. Kunuu gaafilee reefuun tana ka'aa turan. Gartee addi Bilisummaa Oromoodhaa maal akka ta'e kan mirkaneessuu fi xibbaxaaxa isaallee maarree isaanii jiru kana kan dhukkee itti kaasu ta'uu isaa agarsiisa jechuudha kan jedhe. Galatoom. Baay'ee galatoom Raggaasa. Ani gabaabamatti kan hin jedhu qabsoon bilisummaa uummata Oromoo kana baa'oon durfamu qabsoo haqaati. Qabsoon haqaa kun uummata irratti, aadaa namaa irratti, afaan namaa irratti, biyya namaa irratti xiyyeeffate tokkollee hin qabu. Amaarris, Tigreenis, Kambaataan, Guraageen waan jaallatu haa dhiisu kan jedhu tokko hin qabu. Qabsoon haqaa, qabsoon bilisummaa Oromoo hundi keenya coexist gochuu hin dandeenya. Waan kan keenya waan ofii jaallannu qabannee waan sheerii gochuudhaa dandeenyu immoo yoo walii galle sheer goona ni hirmaanna. Yoo immoo waliin gallu ta'ee yoo hegemoniin jiraatee bakka keenya qabannee kan mataa keenyaa keessa jiraannaadha. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo kana. Kanaaf humnooti Itoophiyaa jaallatan yookaan Oromiyaa jaallatan jedhu akka kanaatti hiruurra humnooti ummati Oromoo Oromummaa isaan jaallataa eenyummaa isaa namni hin jaallanne hin jiru. Haa ta'u garuu Itoophiyaas nan jaalladha akka jedhu qabsoon Oromoo kun Itoophiyaa balleessa warri jedhu ilmaan Oromoo isa kanarra deebi'ee ilaaluu danda'uudha qabu. Qabsoon Oromoo eenyuun hin balleessu. Coexist gochuu baruu danda'uu qabu warri olaantummaa baran sunis yoo olaantummaa isaanii dhiisan waliif galle. Yoo olaantummaa isaanii immoo lakki yoo gararraa teenye malee hin jiraannu immoo yoo jedhani
biyya jaallatan sana Itoophiyaa jaallatan sana kan diigaa jiru isaanii jechuudha. Kun rakkoo dhimma mataa isaaniiti. Qabsoon bilisummaa uummata Oromoo, addi bilisummaa Oromoo garuu eenyu irrattuu kan xiyyeeffatetu hin ta'in qabsoo sirna siyaasaa Oromoo hacuucu balleessuu irratti sirna siyaasaa irratti kan xiyyeeffatedha. Inni kaani fakkeenya Tigraayitti fudhattee yeroo hedduu abaawoon kan inni ittiin komatamu tokko keessaa yeroo faakshiniin dhalatu yeroo namni keessaa bahu abaawoon akka warra EPLF akka warra TPLF sababii waliin ajjeefnanii fida hoogganni abaawootitu dadhabee akka jaarmayaattitu dadhabee ka jedhan jiru. Nuti ummati tokko nuti Oromoodha. Insaan Eertiraadha yookaan Tigreedha. Insaan Amaara. Ummati abbaan fedheyyuu specifics way of life mataa isaatii qaba. Oromoon akkatti hojjetutti qaba. Walajjeesuu dhiisuun sun quality Oromoodha. Because it is a way of doing its own things. Namootatti dadhabina yaa fakkaatu malee. Kanaaf Oromoon akka Oromootti dadhabaa yaa fakkaatu waan isaaf ta'u akka Oromoo way hojjetee itti fufuu isaa sanatti itti hamboonan akkasitti itti fufuu danda'uudha qaba. Garuu Tigraay irraa kan adda nu godhu nuti political centeridha. Amma dhimma Finfinnee irraan kaafne inni ajandaa mataa isaa ta'uu danda'a. Political centerii sababii taanee fi yeroo hundumaa inni nu bituudhaa barbaadus inni nu saamuudhaa barbaadus alaala taayetu hin ta'in qe'ee keenya dhufeeti kan inni nu saamu. So Oromiyaa kan qabsoo keenyaa fi rakkoo qabsoo keenyaa complicate kan godhu positionii keenya, political centerii ta'uu keenya, qabeenya keenya kadiina attract nutti hundumti isaa wal fudhatee sababii dhufeeruu fi kan Oromoo ummatoota kaan irraa adda. Complicationii kana keessaa kan nu baasu Oromoon gam tokkotti luucca'ee. Yaada adda addaa illee yoo qabaanne yaada adda addaa balleessuu miti qabsoon keenya. Yaada adda addaa yoo qabaanne yaadi keenya adda addaa kun wal cinaa jiraachuu akka danda'utti akka itti reconcile goonutti hojjechuu danda'uudha qabna. Dhiyeenya kana arrabsoon abaarsi adda bilisummaa Oromoo shanee jedhu xinnoo gad xiqqaateera. Progressiin argani. Ummati Oromoo gar tokkotti luuccaa waan jiru natti fakkaata. Beyond this political organization waan godhamaa jiru siidaa dhaabuu Itoophiyaan hin baddu jedhanii fokkoruu karaa kaabaa kana fokkorsuu dhufaa jiru kun hundumtuu Oromoo miseensota adda bilisummaa Oromoo duwwaa miti. Oromoo waliigala alert gochaa jira. Trendiin kun Oromoo keessatti itti fufuu danda'uudha qaba. Warri kaanis yoo ta'e qabsoo keenya sanatti hin xiyyeeffanne let's learn how to coexist jedhana. Baay'ee galatoomii Dr. Qadiida daqiiqa lama. Tole ilaa ammaan jedhu aadaadhuma biyya addunyaa keessatti waan tokko irra deddeebi'amee dhugaasaa ta'uu sobasaa ta'uu waggaa dubbatamu umarratti addaaptii goota. Wordiin illee in uumama isa booddee ammala. Google maaliyan jedhu wordiin turre amma wordii akka beekame Google Googlein jedhama wordii ta'eera jechaadha. Duri namni sitti kolfa ture. Sobnis akkasuma irra deddeebi'amee yoo himame umarratti dhugaa ta'a. Kanaafi addi bilisummaa Oromoo waan waggaa sobni ololli irratti oofamu irra deddeebi'ee jala bu'eetiin yeroo hunda soba sun soba jechuutu irra jira. Kanaachi irra deddeebi'ee yoo himame dhugaatti fudhata namni. Ijoolleen dhalattu soba sun waggaa dhagahaa barachaa guddachaa jirtu akkuma dhugaatti fudhattu isaan konfiinsii gochuun rakkisaadhaan jedha. Kaan ammalaa karaa abaawootiin ammasii uummanni Oromoo waggaa 40 ol barsiiseera adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo. Oromoo mirga isaa barateera. Qeerroon dhaloonni qeerroo qubee jenereeshiniin kuni barataniiru. Oromoo barsiisuurra amma Oromoon adda bilisummaa Oromoo qabsoon Oromoo maal akka ta'e uummata warra kaan irratti otoo xiyyeeffatee gaarii natti fakkaata gara fuulduraa. Rakkoo jiru amma olola oofamaa jiru kana gadi buusuu danda'an jedha. Akka Oromootti immoo Oromoon isa amma isin jettan hunda nan fudhadhaa. Ideoloojii Oromoo gidduu jiru hunda dhiibneetiin tokkummaa Oromootti. Waan rakkoo keenya adda addaa dhiibneetiin akkamitti tokko taana. Rakkoon fuuldura nutti dhufaa jiru ilaalleetiin tokkummaa keenya jabeessuutu nurra jira. Qabsoo Oromoo jabeessuutu nurra jira. Tokkummaa Oromoo irratti jabeessuutu nurra jira. Kanaafuu uummanni Oromoo ammas yoo ta'e Oromoon hanqabsaa'e afaansaatiin baratutti, hamma afaansaatiin hojjetutti. Finfinneen hamma mirkanooftee mootummaa Oromiyaa jalatti bultutti federaalii jala baatee jechaadha. Gaaffiin waa'een eenyummaa Oromoo
rakkoorra waan jiruuf yeroo ammaa kana afaan Oromootiin waa'ee Finfinnee irratti waa'ee Oromummaa irratti yoggaa dhufu Oromoon dhaabbilee eenyuyyuu haa gargaaru eenyuun illee haa jibbu kanarratti tokko ta'uutu irra jira akkuma amma gidduu kana Obbo Raggaasaan jedhe gar tokkotti luucca'uun baay'ee barbaachisaadha. Namni warri kaan isan nurratti utaalaa jiranii qaawwaan nu gidduu waan seente waan itti fakkaateefi kanammoo unuwan ofirraa dhoowwuu dandeenyu. Qeerroon 2016-2017 sun ilaala kabaja ijoolleedhaaf namni hunda qeerroo jedha faranjii otoo nafi. Kuni tokkummaa waan qabaatanii fi Oromoonis kana itti fufuutu irra jira. Walii galtee duwwaadha an Oromoo ofii Oromummaa gara fuulduraatti deemsisuu danda'uun jedha. Baay'ee galatoomaa egaa keessummoota koo Dr. Qadiida, Obbo Raggaasaa fi Obbo Odaan dhugaa dubbachuudhaa fi barumsa guddaa sammuu namaa keessa hin jirre waan haaraa tokko jiraatullee qulqulleessitaniittu. Akkuma immoo seensarratti jedhe sana impaayiriittiin kun jaarraa tokko ol waggaa 130 wayi yookiin 40 dukkana keessa turte. Inni nuti amma haasofnu kun nama fannisiisaa nama ajjeesisaa ture. Har'a dukkana sana keessaa xiqqoo aduun waan itti baate fakkaatti. Kun jechuun immoo jijjiirraa yookiin immoo bilisoomne irraa yookiin jijjiirame irra jedhee kan namni dubbatu akka dogoggoruu godhaa. Namni baay'een corraa xiqqoo argamte kana aduun guddisee akka bahu ifatti akka bahu dhugaa akkasitti walitti haasa'ee wal barsiisee wanniiwwan adda addaa gaaffiiwwan adda addaa akkasitti kaasee waliin haasa'uu fi gara fuulduraatti wal barsiisuun barbaachisaadha. Abaarree fi wal tuffachuun wal mufachuu fi dafanii wal qeequun maqaa wal balleessuu fi wal xiqqeessuun dogoggora akka ta'e isinuun barsiiftaniittu. Egaa daawwannoonni keenyas sagantaa kanarraa keessaa'u Oromiyaa Kalessa Hara'aa Boru kan jedhu irraa barumsa guddaa akka argatan hin abdanna. Torbee immoo waa'ee Finfinnee fi waa'ee siidaa Haayile Sillaasee akkasumas siidaawwan warra Oromoo garba godhatanii gurguratanii fi fannisaa turan sana Oromoodhaaf salphinamoo seenaadha kan jedhu sana keessumaa biyya Ameerikaa kana keessatti siidaawwan warra garba gurguraa turanii amma barana barreen gaddaa ka'aa jigaa jira. Raashaa keessattis siidaan Leeniinuu badeera. Itoophiyaa sana keessattis kan Mangistuus kan Leeniin kan Kaarl Maarkis hundumtuu jigeera. Egaa kan Haayile Sillaasee wanti nutti deebi'uuf hin jiraatu. Galatoomaa nagaatti asumarratti dhaabna jechaadha sagantaa keenya. Galatoom. Galatoom Rundasa, galatoomaa jaallan. Sagantaa kana